Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo amma sa'aan 11:12 ta'ee jira. TV Afaan Oromoo irratti oduuwwan bifa biyyaa galgala kanaa qabannee argamneetu jira. Turmaanni keessan marsaa lamaatiin haga sa'aatii tokkotti marsaa jalqabaatiin haga sa'aatii lamaatti immoo marsaa lammaffaadhaan odeeffannoowwan biyya keessaa akkasumas maddeen alaa odeeffannoo biizinasii fi ispoortii qindeeffannee dhiyaanneetu jira. Turmaanni keessan akkaan waliin ta'u isin gaafannaa oduuwwan isaa kana waliin an Taaddasaa Tarrafaatii jalqaba irratti ijoowwan isaanii marsaa tokkoof qabanne kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Turtii gaarii. Qabeenya tuurizimii Itoophiyaan qabdu diinagdee biyyaatiif sirnaan oolchuuf hirmaannaan abbootii qabeenyaa murteessaa ta'uun ibsame. Galma guddinaa fi misooma Afrikaa bara 2030 hanga 2063 milkeessuuf hojii fi qindoominni akka barbaachisu himame. Naannoo Amaaraatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna kanaatiif biqiltuu miiliyoona 1.7 ol qopheessuudhaaf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Oduu maddeen alaatiin sararoonni keebilii fi shiboo intarneetaa fi elektirikaa hulaa galaanaa Hormuuz qaxxaamuran biyyoota addunyaa wal quunnamsiisan balaaf saaxilamoo ta'uu isaanii Iraan akeekkachiifte. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunneen ijoowwan marsaa tokkoffaaf odeeffannoo bifa biyyaatiif qabannedha. Akkasumas odeeffannoo biizinasii fi ispoortii isaa kanaas qabanneetoo jirra. Qopheessitoonni odeeffannoo biizinasii fi ispoortii argamaniitoo jiru. Yerusaalem Shimallis odeeffannoo biizinasii galgala kanaa nu biraan ga'uuf argamtee jirti. Yerusaalem akkam oolte ijoo isaanii daawwattoota biraan ga'i. Galatoomii Taaddee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaarraa odeeffannoo biizinasii qaban ijoo isaanii isinitti himna. Ce'umsa industirii Itoophiyaa birmadummaa biyyaa waaraan mirkaneessuuf bu'uuradha kan inni jedhame. Kanarrattis egaa mootummaan damee maanifaakcharingii bu'uura birmadummaa taasisuuf bocee hojjechaa jiraachuun isaa himameeti kan inni jiru. Kana boodarratti bal'inaan isinitti himna. Gama biraatiin mootummaan damee oomisha sibiilaaf xiyyeeffannaa kennee hojjechaati kan inni jiru. Kanas boodarratti bal'inaan isinitti himna. Odeeffannoo biizinasii alarraa qabanneetiin immoo Turkiyyeen bara 2026 bara riifoormii jechuun biyyattiitti sagantaa riifoormii investimentii labsiteeti kan ishiin jirtu. Kanaaf kan biraa dabalannee immoo boodarratti bal'inaan walitti deebina. Galatoomii Yerusaalem daawwattoota keenyaa odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf immoo Tolasaa Bayyanaa argameetoo jira. Tolasaa akkam oolte odeeffannoowwan ijoo ispoortii irraa daawwattoota biraan qaqqabsiisi. Galatoomii Arshama akkam ooltan daawwattoota kabajamoo odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa fi alaa qindeeffanneetti jirra. Ijoo isaanii kaasuudhaaf Pirimeer Liigiin dubartoota Itoophiyaa torbee 23ffaan har'a yoo jalqabamu Machaal garee kutaa magaalaa Lidataa mo'ateetii jira. Walaayittaa Diichaan shaampiyoonaa kilaboota Afrikaa kubbaa saaphanaatiin garee Taanzaaniyaa Piriizin injifachuudhaan injifannoo jalqabaa galmeeffateeti kan jiru. Odeeffannoowwan ispoortii biyya alaatiin Maanchestar Yuunaayitid Bireentfoord mo'achuudhaan taphoota afran ittaanan irraa hirmaannaa Chaampiyoons Liigii argachuudhaaf qabxii 2 qofa kan isa barbaachisu. Chaampiyoons Liigiin Yuuroop tapha mo'atanii darbu walakkaa xumuraa har'a galgala yoo jalqabamu morkiin PSG fi Bayern Munich xiyyeeffannoo argateeti jira. Kanaaf kanneen biroo dabalata isaanii qabannee booda walitti deebina. Galatoomii Tolasaa boodarra walitti deebina. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa bifa biyyaa TV Afaan Oromoo irratti hordofaa kan jirtanii odeeffannoowwan biizinasii ispoortii boodarratti kan itti deebinu ta'a. Amma ce'umsa booddee gara odeeffannoo gaggabaaboo guyyaarraaf qabannetti dabarraa nu waliin tura.
Gara oduu jalqabaatti dabarra manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 17ffaa ta'eetiin gabaasa raawwii ministeera tuurizimii dabalatee wixinewwan labsii garaagaraa raggaasee jira. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa sochii misoomaa tuurizimii irratti gaaffilee garaagaraa dhiyeessanii jiru. Iddoowwan hawwata tuurizimii biyyattii keessa jiran caalaatti misoomsuun akka barbaachisus miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa gaafatanii jiru. Ministeerri tuurizimii Salaamaawwii Tikaasaa Itoophiyaan biyya iddoowwan hawwata tuurizimii badhaatee ta'uu himuudhaan qabeenya tuurizimii guddaa jiru misoomsuuf hojii mootummaan hojjetu qofti gahaa akka hin taane dubbatanii jiru. Kanaafis abbootiin qabeenyaa fi hawaasni hirmaachuun akka barbaachisu himanii jiru. Manni marichaa wixinee liqii baankii misoomaa Awurooppaa fi mootummaa Itoophiyaa akkasumas waliigaltee liqii baankii eejensii misoomaa Faransaayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifames raggaasee jira. Labsiin eegumsa bu'uuraalee misoomaa nageenya saayibarii akka qophaa'uuf koreen dhaabbii dhimmicha ilaallatuufis dabarsee jira. Waltajjiin bu'uuraalee damee hawaasummaatiin galmaan itti gamaggamamu magaalaa Finfinneetti taa'amuu eegale. Waltajjii gamaggamaa damee hawaasummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoo irratti argaman kanaatiin bu'aaleen damee hawaasummaa waggoota darbanii argaman kan irratti dhiyaatan ta'uun himamee jira. Mata duree milkaa'inni misooma hawaasummaa ijaarsa biyyaaf jedhuun taa'amaa jiru kanaatiin bu'aaleen damee barnootaa, fayyaa, carraa hojii uumuu, aadaa, ogummaa, aartii, ispoortii akkasumas dhimma dubartootaa fi hawaasummaatiin galmaan bal'inaan dhiyaachuun ni qoratamu jedhamee jira. Kutaalee biyyattii hundaa aanaalee hundatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa duraan walga'uu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa himan. Ministeerri barnootaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaan dura naannolee hundaa fi magaalaa Direedawaa waliin ijaaruudhaaf waliigaltee mallatteessee jira. Sagantaa waliigaltichaa irrattis ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa bara barnoota 2019 aanaalee hundatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaan dura waliin ga'uudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhanii jiru. Waliigalteen naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa Direedawaa waliin mallatteeffame kunis ministeera barnootaa fi naannolee aanaalee 727 keessatti manneen barnootaa 1452 ijaaruudhaaf kan isaan dandeessisuudhaas jedhamee jira. Ijaarsi manneen barnootaa kunneenis torbee dhufu akka eegalamuu fi bara dhufu ijaarsi isaaniis xumuramee tajaajilatti akka seenan Piroofeesar Biraanuun ibsanii jiru. Tajaajilli dhiyeessii qorichootaa Itoophiyaa konfiraansii idil-addunyaa 5ffaa Finfinneetti qopheesse. Konfiraansiin kun walitti dhufeenya dhiyeessitoota qorichaa cimsuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun himamee jira. Konfiraansii kanarratti ogeeyyiin damichaa biyya keessaa fi alaas hirmaatanii jiru. Saganticha irratti kan argaman ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa Itoophiyaan waggoota dhiyoos kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyessuuf imaammata adda addaa baasuutiin hojiitti galuu beeksisanii jiru. Keessumaayyuu hanqina qorichootaa furuudhaaf oomishootaa fi dhiyeessitoota qoricha biyya keessaa fi alaaf carraa bal'aan kennuuf kaayyeeffachuun himamee jira. Hawaasni tajaajila fayyaa manaa bahuun rakkoo tajaajilaa akka hin saaxilamne xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Biyyoonni Afrikaa hedduun tajaajila fayyaa karaa fooyya'aatiin kennuu irratti hanqina qabaachuu kan yaadachiisan Dr. Maqdas rakkoo kana furuudhaaf immoo qindoominaan hojjechuun furmaata waaraa kaa'uu ni feesisaas jedhanii jiru. Itoophiyaan egeree oomishaa qorichaa eegaltee waggoottan 60 kan lakkoofsaman ta'us saffisa baay'inaa fi qulqullina oomishaa qorichaa ishee garuu sadarkaa barbaadamuun imaluu hin dandeenyes jedhanii jiru. Kunis sababa karaa tarsiimaa ta'eetiin hoogganamuu irraatii kan dhufe ta'us eeranii jiru. Hanqina kana furuudhaaf sochii dhiyeenya kana taasifameen bu'aan fooyyaan argamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan bifa biyyaa kibxata galgalaa ETV Afaan Oromoo irraatii odeeffannoon keenyaatti dhufee jira. Fooramiin misoomaa fi guddina Afrikaa 12ffaan magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Fooramiin kun dhimmoota ijoo guddinaa fi misooma Afrikaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, fooramichaan ajandaan misooma Afrikaa bara 2030 fi 2063 milkeessuuf kutannoon hojjechuun akka barbaachisu eeramee jira. Afrikaan bara 2030 hanga 2063 kaayyoo guddinaa fi badhaadhinaa qabattee akka milkeessituuf hojii fi qindoominni jabaan akka barbaachisus ibsamee jira. Fooramii kanarratti ministeeronni biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa fi qaamoleen garaagaraa argamanii jiru. Fooramicha irratti kan hirmaatan barreessaa olaanaan Koomishinii Diinagdee Afrikaa Kilaavar Gaateeteen Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamachuudhaaf
Ashaara magariisaa fi misooma anniisaa haromaatiin milkaa'ina galmeessitee Afrikaadhaaf fakkeenya kan ta'udha jedhanii jiru. Afrikaatti dinagdee hammataa fi dorgomaa ijaaruudhaaf jijjiiramaa fi ce'umsa waloo arditti ni gaafataas jedhanii jiru. Kana dhugoomsuudhaaf immoo anniisaa fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuun cinaatti biyyoota gidduutti walitti hidhamiinsa uumuun murteessaa ta'us dubbatanii jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees gama isaaniitiin Afrikaatti misooma waaraa mirkaneessuudhaaf dhiyeessii anniisaa bal'aa babal'isuun akka barbaachisu ibsanii jiru. Naannoo Amaaraatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufu gaggeeffamuuf biqiltooleen faayidaa dinagdee fi sirnakkoo naannichaa bu'uureffatan qophaa'aa jiraachuu biiroon qonnaa naannichaa beeksisee jira. Biiroon qonnaa naannichaatti daayiriktarri eegumsaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa Ismaa'il Alam Mihirat sagantaa ashaaraa magariisaa erga eegalame eegumsa naannootiin cinaatti bu'aan adda addaa dhufaa jiraachuu dubbatanii jiru. Naannichatti ganna dhufuus lafa hektaara 200,000 fi 54,000 irratti kan dhaabamu biqiltuu miiliyoona 1 fi 700,000 qopheessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti dabarra. Sararoonni keebilii fi shiboo intarneetii fi elektirikaa hulaa galaanaa Hormuz qaxxaamuruun biyyoota addunyaa wal quunnamsiisan balaaf saaxilamoo ta'uu Iraan akeekkachiiftee jirti. Waraanaa fi to'annoo hulaa Hormuz irratti US Ameerikaan taasisaa jirtu hordofee shiboo fi keebiliin intarneetii fi elektiriika Indiyaa biyyoota Eeshiyaa kibbaa, Awurooppaa, Ijiptii fi biyyoota galoo galaana Eden galaana keessa diriirfamuun wal quunnamsiisan balaa guddaaf saaxilamuu biyyattiin beeksiftee jirti. Keebiliin Hormuz qaxxaamuruun biyyoota kanneen wal quunnamsiisu kun balaan irra geenyaan daddabarsi tiraafika intarneetaa addunyaa rakkoo keessa galuu himanii jiru. Keebiloonnii fi shiboon galaana keessa diriirfamuun addunyaa wal quunnamsiisan kunneen daldalli addunyaa karaa intarneetii kan itti gaggeeffamu yoo ta'u, tajaajilli teleekoomii fi elektiriikaas kan kennanidhaas jedhamee jira. Keessattuu biyyoonni baha giddu galeessaa gamtaan Emireetota Arabaa fi Saawud Arabiyaan birrii biliyoonaan lakkaa'amu kan itti investi taasisan yoo ta'u, hojii hubannoo namtolchee fi dijitaalaayizeeshinii jala akka gufachiisuuf dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejeensiin damee teekinooloojii beeksisee jira. Haleellaan bidiruuwwan irratti gaggeeffamuu fi dhukaasni boombii galaana irratti gaggeeffamu shiboo fi keebilii intarneetii, teleekoomii fi elektiriikaa galaanaa jalatti afamee jiru miidhuu akka danda'u sodaa guddaas uumee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Ameerikaa Doonaald Tiraamp haaldureewwan waraanaa dhaabuuf Iraan dhiyeessitetti kan hin gammanne ta'uu isaanii beeksisan. Iraan karoora nageenya dhiyeessite kana keessatti hangi waraanaa dhaabbatuu fi dhimmi ulaa Hormuz furamuutti waa'ee niwukilaraa mari'achuun akka hin barbaachisnes beeksiftee jirti. Karoorri nageenyaa Iraan dhiyeessite kunis pirezidaanti Doonaald Tiraamp kan hin gammachiifne ta'uun ibsamee jira. Sababni isaas Ameerikaan jalqabumarraayyuu dhimmi niwukilaraa qabxii ijoo irratti waliigalamuu qabu akka ta'e ibsuu turuun isaanii ni yaadatama. Biyyoota lamaan gidduutti abdiin marii ni eegala jedhus sanbata darbee Tiraamp jiilli marii gara Islaamabaad akka hin deemne haquu hordofee gufachuunis ni yaadatama. Iraan Ameerikaa waliin qaamaatiin wal argee hin mari'adhu jechuu hordofee jiilli marii Ameerikaa gara Paakistaan deemuuf ture hafuunis dhagaamee jira. Tiraamp warri Iraan marii yoo barbaadan nuufaa bilbilan jechuudhaan jiilli marichaa akka hin imalles dhorkanii jiru. Gama biraatiin ammoo Iraan torban kana ministeera dhimma alaa ishee Abbaas Aragaachii gara biyyoota sadiitti ergitee jirti. Paakistaan, Oomaanii fi Raashiyaattis daawwannaa taasisanii jiru. Abbaas Aragaachiin Raashiyaatti imaluudhaan pirezidaanti Puutiin waliin erga mari'atanii booda Raashiyaan waliinis walta'iinsa tarsiimaa tolfataniirus jedhamee jira. Oduu maddeen alaa isa xumuraatiin Jaappaan hanqina hojjetaa humnaa daandii qilleensaa mudate furuudhaaf roobootiiwwan meeshaa imaltoota kaargoo irratti fe'anii fi buusan yaaliif hojii eegalchiiftee milkaa'aa ta'uu isaanii beeksiftee jirti. Daandii qilleensaa keessatti hojjettoota meeshaalee imaltoota kaargoo buusanii fi fe'an boqachiisuudhaaf roobootiiwwanii fi hubannoo namtolchee fayyadamuun furmaata guddaa fiduu isaanii daandii qilleensaa Jaappaan beeksisee jira. Jaappaanitti durumaanuu roobootiiwwan tajaajila nageenyaa fi eegumsa sochii daandii qilleensaa hundaa to'achuun hojiirraa kan oolan yommuu ta'u, amma immoo hojii humnaa daandii qilleensaa keessatti raawwataman ji'a caamsaa dhufurraatti eegaluudhaan guutumatti kan eegalchiiftu ta'uu Jaappaan beeksiftee jirti. Jaappaanitti humni hojjetaa hir'achaa dhufuusaa hordofee hojjettoota humnaa 400,000 roobootiin bakka buusuudhaaf kan karoorfame ta'uu daandiin qilleensaa Jaappaan beeksisee jira.
baatiiwwan lamaan darban qofaa turistoonni miiliyoona 7 Jaappaanitti kan imalan yommuu ta'u hojjettoota humna daandii qilleensaa keessatti hojii ittiin baay'achuurraan furuudhaafis roobootiiwwan kun daran kan barbaachisan ta'uun ibsamee jira. Addunyaa irratti yeroo ammaa kana tajaajiloonni daandii qilleensaa keessatti kennaman teekinooloojii olaanaatiin kan deeggaramanii fi sadarkaa isaanii kan eeggatan yommuu ta'u roobootiiwwan Jaappaan kun faayidaa olaanaa kan kennan ta'uu ejensiin oduu Jaappaan Koyoodoon gabaasee jira. Walitti deebinee irraa daawwattoota keenya bifa biyyaarraa odeeffannoo biizinasii bal'inaan qabannis nitti himna. Ce'umsi indastirii Itoophiyaa birmadummaa biyyaa waaraan mirkaneessuuf bu'uura ta'u ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa beeksise. Mootummaan damee maanifaakcharingii bu'uura birmadummaa taasisuun bocuusaas beeksiseera. Kunis fedhiiwwan bu'uuraa dandeettii ofiin guutuuf tarsiimoo diinagdee ijaaruuf kan dandeessisu ta'uunis eerameera. Jijjiiramni guddinaa amma eegalame gara boqonnaa abbummaa teekinooloojii fooyya'aatti ceessuu eeruunis kunis mootummaan damicha guddisuuf ejjennoo cimaa qabaachuu kan mul'isu ta'us himameera. Hawaasaa Dabra Birahaanii fi Finfinneetti warshaaleen soolaarii hojiitti galanis kanaaf agarsiistuu ta'uusaas ibsameera. Kallattiin misooma paarkilee indastirii bu'uurarraa jijjiiramuu kan eere ibsichis mootummaan imaammata haaraa baay'inarraa gara qulqullinaatti jedhu bocee gara hojiitti galuusaas beekseera. Liqiin dhaabbileen misooma mootummaa fudhatanii turan Itoophiyaa idaa keessa galchaa kan turanidha. Jijjiirama biyyaalessaa taasifame hordofee riifoormii dhaabbilee kanarratti taasifameen dhaabbileen kun kasaaraarraa gara bu'aa qabeessummaatti ce'aniiru. Dabalata qaba. Itoophiyaatti dhaabbileen misooma hedduun biyyaaf faayidaa olaanaa argamsiisu jedhamanii karoorfaman yeroo dheeraaf bu'aa osoo hin buusin turaniiru. Biyyaaf bu'aa buusuun hafee liqii biyya alaa fi keessaa hedduun danqamanii kan turan dhaabbileen kunneen diinagdee biyyattii immoo qarqara diigamuu irraanis gahanii turan. Kun hundi ibsituu dhaabbilee misooma mootummaa waggoota 10 fi 15 dura turaniiti. እንደ ሀገር ትልቅ ስህተትም የሰራንበትም ስቲል አሁንም እያስከፈለን ያለው ነገር ምንድነው? Akka biyyaatti dogoggora guddaa kan itti hojjannee fi ammas kan gatii nu kaffalchiisaa jiru maalidha? Rakkoon raawwii piroojektota yeroo sana ture dhaabbileen mootummaa galii sharafa alaa argamsiisuun irra jiraatu waan hin galchineef biyyattiin idaa alaaf akka saaxilamtu taasisi. Dhaabbileen kun rakkoo walxaxaa keessa galuu isaan irraan kan ka'e tokkoffaa diinagdeen biyyaa akka miidhamu godheera. Inni biraan qisaasamni qabeenyaa guddaan uumameera. Kanaan dhaabbilee misooma mootummaa hunda jechuu hin dandeenyu. Garuu hedduun isaanii kana keessa darban. እንድንገባ ያደረግነው ያው ሁሉም የመንግስት ልማት ድርጅት ማለት አንችልም ግን አብዛኛው በዚህ ውስጥ ነው እንትን ያደረገ mootummaan jijjiiramaas akkuma gara aangootti dhufeen dhaabbilee misooma kanneen irratti jijjiiramni bu'uuraa akka dhufu taasiseera. Dhaabbileen misoomaa caasaa dhaabbatummaa dhabanii biyya gara kasaaraa diinagdee hamaatti geessan kunneen ba'aa isaaniin uummataa fi mootummaa osoo hin kuffisinis furmaata argataniiru. መንግስት ትክክለኛው እርምጃ የወሰደው Tarkaanfiin sirriin mootummaan fudhate jalqaba irratti dhaabbileen misooma mootummaa fi imaammanni mootummaa akka gargar bahan godhame. Mootummaan garuu dhaabbilee kanarraa gama lamaan fayyadama. Tokkoffaan abbummaa hanga qabutti dhuma waggaa irratti bu'aa argame qooddata. Lammaffaan dhaabbileen kun bulchiinsi isaanii giddu seentummaa mootummaa irraa bilisa akka ta'u godhame. Kunis gibira ni kaffalu. Piroojeektii isaaniis sirnaan raawwatu. Yoo kun hin taane mootummaan maaliif jedhee gaafata. Kanaaf haalli akkasii uumamuun isaa waan guddaadha. ይህንን አይነት ትይዩ የሆነ መስተጋብር ራሱ መፍጠሩ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። dhaabbileen kunneen amma maqaa isaanii haaromsaniiru. Misooma biyyaa ceesisuufis dhaabbilee abdatamanis ta'aniiru. ከ2014 ጀምሮ አጠቃላይ ዓመታዊ ገቢ bara 2014 irraa eegalee galii waliigalaa birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 4 irraa gara tiriliyoona 2.1tti guddachuu danda'eera. Waggoottan afran darban 50% guddachuu danda'eera. 40% gibira biyyattii kan kaffalan dhaabbilee investimentii holdingii Itoophiyaa 41dha. የአገሪቷን ታክስ የሚከፍሉት 41 የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ተቋማቶች ናቸው። Dukkana kaleessaa keessaa bahuun gara ifa badhaadhinaatti malaa kan jiran dhaabbileen kunneen guddina Itoophiyaafis daandii saaqaa jiru.
Qabeenya albuudaa sochii diinagdeef bu'uura ta'an keessaa oomishni sibiilaa isa tokkodha. Sibiilli maashinoota sirna diinagdee dandameessaa hojiirra oolchuuf dandeessisan oomishuun guddina diinagdee biyyattii keessatti gahee olaanaa qaba. Kanumarraa ka'uunis mootummaan damee oomisha sibiilaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jira. Seenaa Sangirmaa dabalata qaba. Biyyoonni oomisha sibiilaaf xiyyeeffannaa kennuun hojjetan bara warraaqsa indaastirii keessa damee indaastiriin guddina olaanaa galmeessuu danda'aniiru. Biyyoonni kunneen wayita ammaas biyyoota addunyaa diinagdeen badhaadhan keessatti ramadamu. Itoophiyaan qabeenya sibiilaatiin kan badhaate yoo ta'e illee qabeenya kana misoomsuuf xiyyeeffannaan kana dura kenname gadi aanaa waan tureef oomisha sibiilaa sharafaalaa olaanaadhaan alaa galchaa turte. Fooyyessa diinagdee booda garuu sochiin qabeenya sibiilaa guddina diinagdee biyyaaf oolchuu eegalameera. Sochii eegalame kanaanis damicha keessatti carraa hojii bal'aa uumuun akkasumas baasii sharafaalaa hir'isuun danda'ameera. ተስፋ የሚሰጥ ነው በብረቱ እንትን ውስጥ በፊት xiyyeeffannaan oomisha sibiilaaf kenname kan abdii namatti horuudha. Kana dura biyya keenyatti balbalaa fi foddaatu hojjetama ture. Maashinaroota oomishuun iyyaalamu ture. Amma garuu maashinoota gurguddaa oomishaa jirra. Xiyyeeffannaa mootummaan damichaaf kenneen maashinoota adda addaa sharafa alaa miliyoona hedduun galaa turan asumatti humna biyya keessaan oomishaa jirra. ሌሎች ማሽኖችን ሰርተናል ትልልቅ ማሽኖችን keessumattuu maashinoonni dameewwan misoomaa adda addaa keessatti tajaajila garaagaraaf oolan biyya keessatti oomishamuu eegaluun isaanii imala badhaadhina biyyaa milkeessuuf eegalame saffisiisuuf kan dandeessisuudha. የሰራናቸው ያሉት አንድ የአኒማል ፊድ ፕሮሰሲንግ ማሽን maashina nyaata beeyladootaa qindeessuuf oolu akkasumas maashina hafteewwan qonnaa adda addaa gara cileetti jijjiiruuf dandeessisuu fi maashina bilookeettii oomishuuf gargaaru hojjetaa jirra. Wayita ammaa bu'aaleen sibiilaa guddina diinagdee mandhalee saffisiisuuf adda baafaman keessatti hojiirra oolan oomishamaa akka jiran himameera. ለማይኒንጉም ለአግሪካልቸሩም ለኮንስትራክሽኑም ለቱሪዝሙም akka biyyaatti damee albuudaa qonna ijaarsa turizimii fi kanneen biroo keessatti waan hin guutamnetu jira. Kunis maashinoota oomishuudha. Maashina akka Itoophiyaattis ta'ee akka guutuu Afrikaatti alaa galu Itoophiyaatti oomishuu qabna jedhamee gara hojiitti galamee jira. Maashina jechuun immoo sibiila jechuudha. Biyya jechuunis sibiila jechuudha. Sababni isaas addunyaa irratti biyya oomisha sibiilaa malee qaroomina irra gahee hin jiru. Itoophiyaan qabeenya sibiilaa fi humna namaa qabdu damicha irratti hirmaachisuu qabdi yaada jedhuun hojjetamaa jira. Maashinoota dameewwan guddina diinagdeef murteessaa ta'an hunda keessatti hojiirra oolan oomishamaa jiru. እያንዳንዱ ሴክተር Gama biraan maashinoonni gurguddaan sibiilota adda addaa oomishuuf oolan ammaan kanas biyyoota alaa irraa galaa kan jiran yoo ta'u wayita maashinoota kanneen biyya keessatti oomishuun danda'ametti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa warshaalee fi indaastiriiwwan gurguddaan duursuuf carraa bal'aa akka qabdu ni amanama. Carraa jiru sirnaan fayyadamuu fi oomisha sibiilaaf haalli mijataan akka uumamuuf manni marii ministirootaa labsii kan baase yoo ta'u kanaanis dhaabbilee oomisha sibiilaa irratti bobba'aniif ministeerri albuudaa eeyyama kennuun isaa kan yaadatamudha. Sochiiwwan akka kanaa fi isaan biroo mootummaa jijjiiramaan eegalaman badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu fi guddina diinagdee saffisiisuuf kan dandeessisanidha. Odeeffannoo biizinasii alarraa qabannetti yoo ceenu Turkiyyeen bara 2026 bara riifoormii jechuun biyyattiitti sagantaa riifoormii investimentii bal'aa labsiteerti. Ministeerri Mallaqaa fi Faayinaansii Turkiyyee Mehmet Simseek biyyattiin bara 2026 bara riifoormii gochuun sagantaa investimentii oomishtummaa fi jijjiirama industirii irratti xiyyeeffate hojiirra oolchuuf ka'uun ishee beeksisaniiru. Sagantaan riifoormii investimentii bal'aan torban darbe pireezidaantii biyyattii Reesib Xayyib Erdo'aan labsame kun diinagdee biyyattii gara sadarkaa olaanaatti ceessuu irratti kan kaayyeeffate ta'uunis himameera. Xiyyeeffannoon riifoormichaa oomishaa fi tajaajila biyya keessaa guddisuu, qabeenya biyya alaatti bahe deebisuu fi daldala alergii jabeessuu ta'uun isaas ibsameera. Dabalataanis investoroota biyya keessaa sochii daldala isaanii caalaatti Turkiyyee keessatti akka bal'isanii fi haala mijeessuuf xiyyeeffannoo riifoormichaati. Mootummaan biyyattii sadarkaa sirna daldala dorgomaa ta'e keessumaa daldala biyyoota Eeshiyaa kanneen akka Siingaappoor, Hoong Koong fi Maaldiivs keessa jiruun wal fakkaatu uumuun investoroota addunyaa hawwachuuf kaayyeeffachuu aanaa doorutu gabaase. Daawwattoota keenya odeeffannoowwan biizinasii keenya kan hangammaatti daawwattan fakkaata ture waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.
Daawwattoota kabajamoo bifa biyyaa galgala kanarraa amma immoo yeroo odeeffannoowwan ispoortii bal'inaan dhiyeessinu irra geenye irraa ni Tolasaa Bayyanaati. Shaampiyoonaan guddattoota Itoophiyaa itti fufuun har'as dorgomamaa ooleera. Shaampiyoonaan Itoophiyaa umurii waggaa 20 gadii fi 14ffaa fi umurii waggaa 18 gadii shanaffaan Finfinneetti kaleessa jalqabame har'as itti fufuun dorgomamaa ooleera. Ol utaalcha dubartootaa umurii waggaa 20 gadiin har'a dorgommiin xumuraa dorgomameera. Darbannaan ololloo dhiirotaa umurii 20 gadiis har'a dorgomamuun xumurameera. Ol utaalchi dubartootaa umurii waggaa 18 gadiis dorgommiiwwan har'a xumuraman keessaayi. Dorgommichi guyyoota 7 Finfinneetti dorgomama. Dorgommiin kun atileetonni dorgommii shaampiyoonaa guddattoota addunyaa irratti Itoophiyaa bakka bu'an kan itti filataman ta'us ibsameera. Premier League dubartoota Itoophiyaan Machaal kutaa magaalaa Lidataa moo'e. Tapha Premier League dubartoota Itoophiyaa torbee 23ffaa isa jalqabaa har'a sa'aatii 7tti taphatameen Machaal 2-0 kutaa magaalaa Lidataa moo'e. Machaal gooliiwwan Gannat Haayiluu fi Turist Lammaa boqonnaa dura galchaniifiin irra aane. Har'uma sa'aatii 9tti Bunni Sidaamaa fi Shaggar wajjin taphatanii Shaggar 4-1 mo'ate. Aynaalam Alamaayyoo gooliiwwan 4 keessaa 3 galchuun haatirikii galmeessiteerti. Morkichi borus yoo itti fufu ganama sa'aatii 3tti Hawaasaan Arbaa Miinci wajjin akkasumas sa'aatii 5tti Adaamaan Bahar Daar wajjin taphatu. Shaampiyoonaan kilaboota kubbaa saaphanaa Afrikaan Walaayittaa Diichaan Piriizin moo'e. Garee kubbaa saaphanaa Walaayittaa Diichaa Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii shaampiyoonaa kilaboota Afrikaa irratti hirmaachaa jira. Dorgommii Ruwaandaa Kigaalitti dorgomamuu itti fufe kana irratti kaleessa garee kubbaa saaphanaa Taanzaaniyaa Piriizin wajjin kan taphate Walaayittaa Diichaan 3-0 moo'e. Premier League Englandiin Manchester United Brentford mo'achuun sadarkaa sadaffaa cimsate. Premier League Englandiin tapha torbee 34ffaa fi isa xumuraan Manchester United Brentford simachuun 2-1 mo'e. Garichi kubbaa Maguire dabarseef Casemiro mataan itti bu'ee daqiiqaa 11ffaatti goolii galcheen dursuu jalqabe. Erga Europe dhaqees barana goolii baay'ee galchuun yeroo gaarii dabarsaa kan jiru lammiin Biraazil Casemiro kaleessa galgala goolii Premier Leaguichaa 9ffaa galche. Yeroo Brentford goolii walqixxeessituu galfachuuf carraaqaa jirutti Manchester goolii lammataa Benjamin Sheshkoon galcheen dursummaa isaa cimsate. Dursaan garichaa Bruno Fernandes kan kaleessa galgala Sheshkoof mijeesse dabalatee barana kubbaawwan mijeesse 19 ga'eera. Kanaanis Riikaardii Thierry Henry fi Kevin De Bruyne goolii 20 mijeessuun qabatanii turan taphoota afran ittaanan irratti akka fooyyessu tilmaama olaanaa argateera. Manchester United bara ittaanutti hirmaannaa Champions League argachuuf taphoota isaa hafan irraa qabxii 2 qofa barbaada. Maatiyaas Jeensi daqiiqaa 88ffaatti Brentfordiif goolii 1 kan injifatamuu jalaan baraarre galcheefiira. Seeriyaa Italii torbee 34ffaan Atalantaan mo'amuun hirmaannaa Champions League irraa fagaate. Seeriyaa Italiin taphoonni torbee 34ffaa kaleessa galgala yoo xumuraman Atalantaan goolii 3-2 Kagliyaariin mo'ame. Kagliyaariin immoo dirree isaatti mo'achuun qabxii liigicha keessaa gadi bu'urraa isa fageessu galmeeffateera. Meendiin goolii 2 yoo galchu Boorelliin goolii 3ffaa galcheefiira. Atalantaaf immoo goolii 2 Gianluigi Scamaccaatu galche. Atalantaan qabxii 54 sadarkaa 7ffaarra turuuf dirqameera. Taphni hawwataan Laaziyoo fi Odinizeen wajjin taphatan immoo goolii 3-3 walqixaan xumurame. Seeriyaa Italiin xumuramuuf yeroo taphoonni 4 qofti hafan kanatti Inter Miilaan garaagarummaa qabxii 10 dursuun shaampiyoonummaatti dhiyaateera. Champions League European taphoonni walakkaa xumuraa har'a yoo eegalaman PSG'n garee taphoota 5 as aanan isa moo'e Bayern Munich simata. Leenjisaan PSG Luis Enrique garuu yeroo ammaa kilabni nu caalu hin jiru jechuun Bayern Munich injifachuuf dhaadataniiru. Nuuru Amaanoo dabalata qopheesseera.
xiyyeeffannoon jaalattoota kubbaa miilaa addunyaa hundi har'a gara magaalaa guddoo Firaans Paaris istaadiyeemii Paark di Piriinsitti ta'eera. Har'a galgala sa'aatii 4 irraa eegaluun istaadiyeemii deeggartoota 48,000 ol qabatu kana keessatti cidha guddaa kubbaa miilaa tokkotu gaggeeffama. Cidhi kun tapha walakkaa xumuraa murkii Shaampiyoons Liigii Awurooppaa marsaa jalqabaatiin shaampiyooniin bara darbee kilabiin Firaans PSG'n shaampiyoonii Jarmanii Baayer Muunik wajjin galgala sa'aatii 4 irraa eegaluun taphatanidha. Murkii Shaampiyoons Liigii Awurooppaa amma sadarkaa dhumaa irra jiru kanaan Baayer Muunikii fi PSG'n kilaboota shaampiyoonummaadhaaf tilmaama olaanaa argatanidha. PSG Liverpool 4-0dhaan Baayer Muunik immoo Real Madridin 6-4 injifachuudhaan tapha irraa kanaan kan walitti dhufani. Osoo taphoonni afur isaafuu dursee shaampiyoonummaa Bundesliigaa kan mirkaneeffate gareen Vincent Kompany Baayer Muunik tapha dhaqaa galaatiin PSG injifatee xumuraaf darbuudhaaf tilmaama oobtaa dhibbeentaa 59.6 argateera. Kilabichi tapha Bundesliigaa torbee kanaatiin goolii 3-0dhaan Meenziin durfamuurraa ka'ee 4-3 injifachuunsaa ammoo hangam tokko bara kana waancaa hedduu injifachuuf akka qophaa'e agarsiisa. Milkaa'insa Baayer Muunik kallattii hundaan galmeessaa jiru kana keessatti immoo sararri fuulduraa isaanii Harry Kane, Michael Olise fi Luis Diazin durfamu shoora olaanaa baateera. Harry Kane fi Olisen bara kana tokkoon isaanii goolii Baayer Muunik bara kana Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti galchee 10 ol irratti hirmaataniiru. Luis Diaz immoo goolii 6 galchuudhaan 3 mijeessee kenneera. Bara kana waltajjii Awurooppaa guddicha kanaan goolii 12 kan lakkoofsisee fi taphoota mo'atanii darbuu 4 irratti walitti aansuudhaan goolii kan galche Harry Kane har'as qormaata cimaa taphattoota sarara ittisaa PSG ta'a. Gareen Luis Enrique PSG'n liigii Firaansii fi murkii sadarkaa liigii Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti rakkataa turus amma garuu ga'umsaatti deebi'aa jira. Kilabichi tapha liigii Firaans torbee darbeetiin Angers goolii 3-0 injifachuudhaan dursummaa isaa cimsatee tapha irraatiif hamilee guddaa horateera. Taphoota Shaampiyoons Liigii bara kanaa irratti goolii 8 galchuudhaan shammijeessee kan kenne taphataan lammii Joorjaa Kivicha Kvaratskheeliaan imala gaarii PSG'n bara kana Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti taasisaa jiru keessatti gahee olaanaa baateera. Kubbaa 1,370 dabarsuudhaan Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti bara kana taphataa kamuu kan caalu Viitiniyaanis miidhama isa mudaterraa dandamachuunsaa gabaafameera. Kunis sarara gidduu PSG'n cimsa jedhamee eegama. Cimina PSG'n sarara ittisaa irratti mul'isu keessatti shoora olaanaa kan baatu Marquinhos har'a taphataa lammii Biraaziil Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti tapha 120 irratti hiriiree ta'uudhaan reekardii kanaan dura Roobertoo Kaarloosiin qabamee ture ni qooddata. Galmeen seenaa akka agarsiisutti Baayer Muunik taphoota kilaboonni lamaan kanaan dura wajjin taphataniin PSG irratti olaantummaa qaba. Tapha 16 kanaan dura kilaboonni lamaan wajjin taphatan keessaa Baayer Muunik 10 injifateera. Keessattuu tapha xumuraa bara 2020 irratti injifannoon argatan seenaa keessatti bakka guddaa qaba. Barma kanas Baayern Paark di Piriins irratti PSG goolii 2-1 injifatee ture. PSG'n har'a haaloo sana baachuudhaaf qophii isaa hunda waan xumure fakkaata. Leenjisaan garichaa Luis Enrique'n tapha kanaan dura yaada kennaniin akkuma kilaboota kanneen biroo Baayer Muunikiin ni kabajna. Garuu yeroo ammaa kana gareen nu caalu hin jiru jechuun dhaadataniiru. Tapha kana eenyutu injifata laata? Galgala sa'aatii 4 irraa eegaluun kan daawwannu ta'a. Kylian Mbappeen miidhamaan tapha El Clasicoon ala ta'uu akka malu ibsame. Taphataan karaa fuulduraa Real Madrid Mbappeen morkii darbii El Clasico garichi Barcelona wajjin taphatuun ala ta'uu malaa jedhameera. Taphatichi tapha La Ligaa jimaata dabre galgala Real Betis wajjin taphachuun goolii 1-1 walqixa ba'an irratti miidhamuun daqiiqaa 81 irratti jijjiiramee ba'e. Mbappeen maashaan miila bitaasaa miidhameera. Bayyanatee akka deebi'u eegamaa jedheera Real Madrid ibsa baaseen. Garichi qabxii 11 Barcelonaan caalamee sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu waggaa ta'u tapha torbee 34ffaa Espaanyol wajjin dilbata ittaanu erga taphatee booda torbaan isaatti immoo gara kaampanuutti maluun tapha darbii El Clasico taphata. Taphoota La Ligaa baranaa 28 irratti gooliiwwan 24 kan galche lammiin Firaans Kylian Mbappeen tapha kanaan ala taanaan Real Madrid ittuu rakkachuu malaa jedhameera. Daawwattoota kabajamoo odeeffannoowwan ispoortii galgala kanaaf walitti qindeeffannee xumurreerraa waan hordoftaniif galatooma. Hayyee hordoftoota keenya hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan isiniif dhiyaatanii jiru. Amma immoo raaga haala qilleensaa guyyoottan ittaanan maal akka fakkaatan daawwannee walitti deebina.
Walitti deemnee jirra kabajamtoota hordoftoota keenyaa marsaa tokkoffaa bifa biyyaa keenyaa kanumaan goolamneetu jirra. Marsaa lammaffaa irratti dhuka oduu qabannee keessaayyuu dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaan dhimma yeroo ammaa kana abbummaadhaan ulaa galaanaa biyyi qabdu har'a ulaa galaanaa dhabdee jirti dogoggora seenaatiin jechuudha. Dhimma kana irratti marsaa lammaffaa irratti dhuka oduu keenyaatiin kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Keessattuu Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun ishee hirkattummaadhaan biyya ollaa irratti akka murtooftu ta'ee jira jechuudha. Itoophiyaan hirkattummaa kana jalaa baatee immoo akka biyyoota qaxanaa kanatti dhiibbaa akkamii uumuu akka dandeessu beekamaadha Itoophiyaan ulaa galaanaa argannaan jechuudha. Akkasumas ajandaan kun ajandaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane ajandaa biyyoota ollaa hundaas ta'uu kan qabudha jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaa kana deebifachuudhaaf dhiibbaa naannaa kanatti uumuu qabduu fi uummata miliyoona 100 fi miliyoona 30 ol qabdu ajandaa biyyoota ollaa hundaa ta'uu qaba jechuudha. Dhimmi ulaa galaanaa kanarratti bal'inaatiin hayyoonnii fi xiinxaltoonni yaada isaan kennan qabanne marsaa lammaffaa bifa biyyaa keenyaatiin odeeffannoo keenya kan deebinu ta'a jechuudha. Sa'aatii tokko irratti walitti deebinaa ammas turtii gaarii. Qamadin nun ta'u nun baasu lafti keenya fudhatu otuu jennee wal karakarruu hin ta'a keessattuu bakka jennu. Qaamni hojii hojjatee garaasaa hin quuffata kan hojiin hojjatin immoo erga muuziqaa kana jammaree jennu waan hunda milkaa'uu danda'e. Sa'aan leetirii tokko baatu qabee guyyaa fayyaa si duukaa rooraa oolaa jiru. Bara kana waldaawwan lukkuu irratti jalqabnee jirru waldaa sadiin eegallee jirra. Sa'aatii kamittuu yeroo kamittuu ganda irratti argatan. Uumaansa gandaa kana keessatti yeroo nu humna keenya itti barree. Ambulaansiin galtee deessoo huccuu hin dandeessu. Hirmaannaa uummataatiif baajata aanaa daballee naannoo qarshii miliyoona 160tiin jechuudha. Baachuu bira darbee moobaayil baankingiidhaan fayyadamaa jira.
Qamadiin nuun ta'u nuun baasu lafti keenya fudhatu otuu jennee wal karakarruu hin ta'a keessattuu bakka jennu. Qaamni hojii hojjetee garaasaa hin quuffata kan hojiin hojjetin immoo erga muuzii kana jammaree jennu waan hunda milkaa'uu danda'e. Sa'aan leetirii tokko baatu qabee guyyaa fayyaa si duukaa rooraa oolaa jiru. Bara kana waldaawwan nu luqquu irratti jalqabnee jirru waldaa sadiin eegallee jirra. Sa'aatii kamittuu yeroo kamittuu ganda irratti argatan. Romaansa gandaa kana keessatti yeroo nu humna keenya itti barree. Ambulaansiin galtee deessoo huccuu hin dandeessu. Hirmaannaa uummataatiif baajata aanaa daballee naannoo qarshii miliyoona 160tiin jechuudha. Qabaachuu bira darbee moobaayil baankingiidhaan fayyadamaa jira.
Qamadiin nuun ta'u nuun baasu lafti keenya fudhatu otuu jennee wal karakkarruu hin ta'a keessattuu bakka jennu. Qaamni hojii hojjatee garaasaa hin quuffata kan hojiin hojjatin immoo erga muuzii kana jammaree jennu waan hunda milkaa'uu danda'e. Sa'aan leetirii tokko baatu qabee guyyaa fayyaa si duukaa rooraa oolaa jiru. Bara kana waldaawwan nu lukkuu irratti jalqabnee jirru waldaa sadiin eegallee jirra. Sa'aatii kamittuu yeroo kamittuu gandarratti argata. Uumaansa gandaa kana keessatti yeroo nu humna keenya itti barree. Ambulaansiin galtee deessoo huccuu hin dandeessu. Hirmaannaa uummataatiif baajata aanaa daballee naannoo qarshii miliyoona 160tiin jechuudha. Qabaachuu bira darbee moobaayil baankingiidhaan fayyadamaa jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo bifa biyyaa kibxata galgalaati. Odeeffannoo marsaa lammaffaatiin sa'a tokko ta'ee walitti deebinee jirra. Odeeffannoon keenya akkasuma kan biyya keessaa fi maddeen alaa irratti xiyyeeffanneetu jirra. Akkasumas dhuka oduu qabanneetu jirra. Turmaanni keessan nu waliin akka ta'u sinaffeerra. Amma jalqaba irratti ijoo isaanii simbiraan geenya. Qabeenya turizimii Itoophiyaan qabdu diinagdee biyyaatiif sirnaan oolchuuf hirmaannaan abbootii qabeenyaa murteessaa ta'uun ibsame. Itoophiyaan qabeenya ofiitti fayyadamtee hirkattummaa boba'aa irraatii gara anniisaa haaromfamaatti ce'uun bu'aa guddaa argamsiisaa jirti. Badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuu fi misooma waloo biyyoota gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf ulaan galaanaa dhimma murteessaadha. Sararoonni keebilii fi shiboo intarneetii fi elektirikaa ulaa galaanaa Hormuuz qaxxaamuruun biyyoota addunyaa wal quunnamsiisan balaaf saaxilamoo ta'uu Iraan akeekkachiifte. Daawwattoota keenya kunneen ijoowwan marsaa lammaffaatiif odeeffannoo qabannedha. Akkasuma dhuka oduus qabanneetoo jirra. Keessaayyuu jalqaba akkasii yaadachiisne dhukni oduu keenya irraa dhimma ulaa galaanaa irratti kan xiyyeeffatu. Itoophiyaan hirkattummaa ulaa galaanaa irratti argamti yeroo ammaa kana. Dhimmi kun immoo ajandaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane ajandaa biyyoota ollaati jechuudha. Kanarratti oduu bal'inaan qabannee dhuka oduu keenyaatiin kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Amma ce'umsa booddee gara odeeffannoo gaggabaaboo sa'a kanaaf qabannetti dabarra. Oduu kana waliin Taaddasaa Tarrafaatii nu waliin tura. Gara oduu jalqabaatti dabarra. Waltajjiin bu'aaleen damee hawaasummaatiin galmaan itti gamaggamamuu magaalaa Finfinneetti taa'amuu eegale. Waltajjii gamaggama damee hawaasummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed dabalatee hooggantoonni mootummaa olaanoon irratti argaman kanaan bu'aaleen damee hawaasummaatiin waggoottan darban argaman irratti dhiyaatu ta'uun ibsamee jira. Mata duree milkaa'inni misooma hawaasummaa ijaarsa biyyaaf jedhuun taa'amaa jiru kanaan
bu'aaleen damee barnootaa, fayyaa, carraa hojii uumuu, aadaa, ogummaa, aartii, ispoortii akkasumas dhimma dubartootaa fi hawaasummaatiin galmaa'an bal'inaan dhiyaachuun ni qoratamu jedhamee jira. Kutaalee biyyattii hundaa aanaalee hundatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaan duraa waliin ga'uu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Ministeerri Barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa himan. Ministeerri Barnootaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa duraa naannolee hundaa fi magaalaa Dirreedawaa waliin ijaaruudhaaf waliigaltee mallatteessee jira. Sagantaa waliigaltichaa irratti Ministeerri Barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa bara barnootaa 2019 aanaalee hundatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaan duraa waliin ga'uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Waliigalteen naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa waliin mallatteeffame kunis Ministeera Barnootaa fi naannoleen aanaalee 727 keessatti argaman manneen barnootaa 1452 ijaaruudhaaf kan isaan dandeessudha jedhamee jira. Ijaarsi manneen barnootaa kanneenis torbee dhufu akka eegalamuu fi bara dhufu ijaarsi isaanii xumuramee tajaajila akka seenan Profeesar Birhaanuun ibsaniiru. Tajaajilli dhiyeessii qorichootaa Itoophiyaa konfiraansii idil-addunyaa 5ffaa Finfinneetti qopheesse. Konfiraansiin kun walitti dhufeenya dhiyeessitoota qorichaa cimsuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uun himamee jira. Konfiraansii kana irratti ogeeyyiin damichaa biyya keessaa fi alaa hirmaatanii jiru. Saganticha irratti kan argaman Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa Itoophiyaan waggoota dhiyoo as kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyessuuf imaammata adda addaa baasuun hojiitti galuu beeksisanii jiru. Keessumaayyuu hanqina qorichaa furuudhaaf oomishootaa fi dhiyeessitoota qorichaa biyya keessaa fi alaa carraa bal'aa kennuuf kaayyeeffachuu simanii jiru. Hawaasni tajaajila fayyaa manaa ba'uutiin rakkoo tajaajilaaf akka hin saaxilamne xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Biyyoonni Afrikaa hedduun tajaajila fayyaa karaa fooyya'aan kennuu irratti hanqina qabaachuu kana yaadachiisan Dr. Maqdas rakkoo kana furuuf qindoominaan hojjechuun furmaata waaraa kaa'uu ni feesisaas jedhanii jiru. Itoophiyaan erga oomisha qorichaa eegaltee waggoota 60 kan lakkoofsame yommuu ta'u, saffisa baay'inaa fi qulqullina oomishaa qorichaa ishee garuu sadarkaa barbaadamuun imaluu hin dandeenyes jedhanii jiru. Kunis sababa karaa tarsiimaa ta'eetiin hoogganamuu irraatii dhabuurraa kan dhufe ta'us dubbatanii jiru. Hanqina kana furuudhaaf sochii dhiyeenya kana taasifameen bu'aan fooyya'aan argamaa akka jirus ibsaniiru. Daawwattoota keenya odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti dabarra. Sararoonni keebilii fi shiboo intarneetii fi elektirikaa ulaa galaanaa Hormuz qaxxaamuruun biyyoota addunyaa wal quunnamsiisan balaaf saaxilamoo ta'uu Iraan akeekkachiifte. Waraanaa fi to'annaa holaa Hormuz irratti US Ameerikaan taasisaa jirtu hordofee shiboo fi elektirikni intarneetii fi elektirikaa Indiyaa, biyyoota Eeshiyaa kibbaa, Awurooppaa, Ijiptii fi biyyoota galoo galaana Eden galaana keessaa diriirfamuu wal quunnamsiisan balaa guddaaf saaxilamuu biyyattiin beeksiftee jirti. Keebiliin Hormuz qaxxaamuruun biyyoota kanneen wal quunnamsiisu kun balaa irra geenyaan daddabarsi tiraafika intarneetaa addunyaa rakkoo keessa galaas jedhamee jira. Keebiloonnii fi shiboon galaana keessa diriirfamuun addunyaa wal quunnamsiisan kunneen daldalli addunyaa karaa intarneetii kan itti gaggeeffamu yoo ta'u, tajaajilli telekoomii fi elektirikaas kan kennaniidhaas jedhamee jira. Keessattuu biyyoonni baha giddu galeessaa gamtaa Emireetota Arabaa fi Saawud Arabiyaan doolaara biliyoona hedduun lakkaa'amu kan irratti investi taasisan yoo ta'u, hojii hubannoo namtolchee fi dijitaalaayizeeshinii jala akka gufachiisu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti eejensiin damee teekinooloojii beeksisee jira. Haleellaan bidiruuwwan irratti gaggeeffamuu fi dhukaasni boombii galaana irratti gaggeeffamu shiboo fi keebilii intarneetii telekoomii fi elektirikaa galaana jalatti afamee jiru kana miidhuu akka danda'u sodaa guddaa uumee jedhamee jira. Pirezidaantiin US Ameerikaa Doonaald Tiraamp haaldureewwan waraanaa dhaabuuf Iraan dhiyeessitetti kan hin gammanne ta'uu isaanii beeksisan. Iraan karoora nageenyaa dhiyeessite kana keessatti hanga waraanni dhaabbatuu fi dhimmi hulaa Hormuz furamutti waa'ee niwukilaraa mari'achuun akka hin barbaachifne beeksiftee jirti. Karoorri nageenyaa Iraan dhiyeessite kun pirezidaanti Doonaald Tiraamp kan hin gammachiifne ta'uunis ibsamee jira. Sababni isaas Ameerikaan jalqabumarraayyuu dhimmi niwukilaraa qabxii ijoo irratti waliigalamuu qabu akka ta'e ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp jilli marii gara Islaamabaad akka hin deemne haquu hordofee mariin gufachuun ni yaadatama. Iraan Ameerikaa waliin qaamaan wal argee hin mari'adhu jechuu hordofee jilli marii Ameerikaa gara Paakistaan deemuuf ture hafuunis dhagahamee jira. Tiraamp warri Iraan marii yoo barbaadan nuufaa bilbilan jechuudhaan jilli marichaa akka hin imallee dhorkanii jiru. Gama biraatiin ammoo Iraan torbee kana ministeera dhimma alaa ishee Abbaas Aragaachi
gara biyyoota sadiitti kan ergite yoo ta'u Paakistaan, Oomaanii fi Raashiyaa daawwatanii jiru. Abbaas Arakaachiin Raashiyaatti imaluudhaan pirezidaantii Puutiin waliin erga mari'atanii booda Raashiyaa waliin walta'iinsa tarsiimaa tolfataniirus jedhamee jira. Jaapaan hanqina hojjetaa humnaa daandii qilleensaa mudate furuudhaaf roobootiiwwan meeshaalee imaltoota kaargoo irratti fe'anii fi buusan yaaliidhaaf hojii eegalchiiftee milkaa'uu ishee beeksifte. Daandii qilleensaa keessatti hojjettoota meeshaalee imaltoota kaargoo buusanii fi fe'an boqochiisuuf roobootiiwwanii fi hubannoon namtolchee furmaata guddaa fiduusaa daandii qilleensa Jaapaan beeksisee jira. Jaapaanitti durumarraan iyyuu roobootiiwwan tajaajila nageenyaa fi eegumsaa sochii daandii qilleensaa hunda to'achuuf hojiirraa kan oole yommuu ta'u, amma immoo hojii humnaa daandii qilleensaa keessatti hojjetaman ji'a caamsaa dhufurraatii eegaluun guutumatti kan eegalchiiftu ta'uu Jaapaan beeksiftee jirti. Jaapaanitti humni hojjetaa humnaa hir'achaa kan dhufe yommuu ta'u, hojjettoota humnaa 4,000 roobootiidhaan bakka buusuuf kan karoorfame ta'uu daandiin qilleensaa Jaapaan beeksisee jira. Baatiiwwan lamaan darban qofatti turistoonni miiliyoona 7 Jaapaanitti kan imalan yommuu ta'u, hojjettoota humnaa daandii qilleensaa keessatti hojiin itti baay'atu furuudhaaf roobootiiwwan kun daran kan barbaachisan ta'uun himamee jira. Addunyaa irratti yeroo ammaa kana tajaajiloonni daandii qilleensaa keessatti kennaman teekinooloojii olaanaatiin kan deeggaramanii fi sadarkaa isaanii kan eeggatan yommuu ta'u, roobootiiwwan Jaappaan kun faayidaa olaanaa kan kennan ta'uu ejensiin oduu Jaappaan Kooyoodoon gabaasee jira. Daawwattoota keenya dhuka oduu irraa qaqqabneetoo jirra. Hordofaa kan jirtan bifa biyyaa ETV Afaan Oromoo irraa isin bira gahaa jirudha. Gara dhuka oduu keenyaatti yoo dabarru dhimmi hulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma birmadummaa biyyaati. Abbummaan hulaa galaanaa Itoophiyaas hirkattummaarraatii gara biyya naannichatti dhiibbaa uumuu dandeessutti kan ceesisudha. Sochiin yeroo ammaa eegalames dogoggora seenaa sirreessuudhaaf dhimma murteessaadha. Mangistuu akkuma dhimma kanarratti waan qindeeffate qaba. Naannawaan gaanfa Afrikaa giddugala siyaasaa fi dinagdee addunyaatiif baay'ee murteessaadha. Kanarraa ka'uunis biyyoonni dinagdeetiin badhaadhan miira wal morkiitiin naannichatti humna waraanaa isaanii qubachiisaati jiru. Naannawaa wiirtuu daldala addunyaa ta'e kana keessatti Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun ammoo dogoggora seenaa qofa osoo hin taane hirmaannaa biyyattiin dinagdee fi siyaasa naannichaa keessatti qabdu irratti dhiibbaa uumuun biyyattii kan miidhudha. Yeroo ammaa kanattis gaaffiin ulaa galaanaa biyyattii gaaffii dinagdee bira darbuudhaan wabii birmadummaa biyyattii ta'ee jira. የባህር በር አልቦነት የወደብ አልቦነት ulaa galaanaa dhabuun hanqinni loojistiksii badhaadhina Itoophiyaa irratti rakkoo olaanaa ta'ee kan itti fufuudha. Dhaloota ammaafis dhaloota itti fufuufis jechuudha. Maaliif dhimmi Hormuz ajandaa addunyaa ta'ee kanaaf galaanni diimaan yoo cufame akka banamuuf nuyi caalaa eenyuuf ajandaa ta'uu danda'a? Mootummaanis kun rakkoo dinagdee qofa osoo hin taane rakkoo birmadummaa biyyaa ta'uu hubachuudhaan ulaa galaanaa kana deeffachuuf tattaaffii olaanaa taasisaa jira. በክፋት ባለመነጋገር በሰጥቶ መቀበል መርህ ባለማመን hammeenyaan waliin jiraachuu diduun hojmaata kennanii fudhachuutti amanuu dhabuun waliif yaaduu wal danda'uu dhabuun karaa ofiif mijatu qofa deemanii Itoophiyaa ulaa galaanaa dhabsiisuun eenyumaa biratti fudhatama hin qabu. Dhimma murteessaa akkasii dhiisanii badhaadhina yaaduunis dhimma danda'amuu miti. እና ማሰብ አይቻልም። Naannawaa gaanfa Afrikaa biyyoota addunyaa maraaf murteessaa fi tarsiimawaa ta'e kanattis Itoophiyaa fi ulaan galaanaa akka murteessaa ta'u hayyoonni ni dubbatu. Bakkeen kun istiraatejikaalii baay'ee murteessaadha. Maaliif murteessaa ta'e? Biyyoonni gurguddan biyyoonni ka guddatan fa'a karaa kanaanii Horn of Afrikaa irratti military beezii isaanii hundeeffatanii jiru. Kuni hundumtuu beezii qaban, military beezii qabanas. Maaliif establish godhan? Yoo ilaaltu dantaa isaanii kabachiisuufi. Sochii dogoggora seenaa Itoophiyaa ulaa galaanaa dhabsiisee sirreessuudhaafis tattaaffii mootummaan eegalame dhimma murteessaa fi birmadummaa biyyaaf barbaachisaa ta'edha. Ulaa galaanaa argachuun kennaa maal nu fayyada yoo jennu fakkeenyaaf shororkeessitoota achirra ittisuuf nu barbaada. Lammaffaa import export ka jennu meeshaalee galchuu fi baasuu irratti bilisaan baafneet galchineet biyyattii tana dinagdeen guddisuuf akka dandeenyu carraa guddaa nu kenna. Sadaffaa kana qofa miti. Waa'ee security biyyattii tana keessa. Kanaaf illee achi deemanii laaluun achi bahuun
Itoophiyaaf dirqama ta'a. Yeroo ammaa kanattis gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa ajandaa lammiilee biyyattii biyya keessaa fi alaa ta'ee jira. Milkaa'ina isaaf ammoo hunduu tumsuu qabas jedhameera. Daawwattoota ammas dhimma ulaa galaanaa irratti turtii taasifna. Badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuu fi misooma waloo biyyoota gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf ulaan galaanaa dhimma murteessaadha. Gaaffiin ulaa galaanaa diinagdee Itoophiyaa hirkattummaa jalaa kan baasuu fi walitti hidhamiinsa naannawaas kan cimsudha. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma biyyoolessaa Itoophiyaa qofaa osoo hin taanes ajandaa waloo Itoophiyaa fi biyyoota ollaati. Dhimma kanarrattis Awwaayyoo Kafanii waan qindeeffate qaba. Biyyi guddoon lammiilee miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 tilmaamamuu qabdu Itoophiyaan guddina dinagdee saffisaa galmeessaa jirti. Biyya lakkoofsa uummataa ishee dabalaa jiru fi guddina dinagdee ishee saffisaa jiru Itoophiyaadhaaf ulaa galaanaa argachuun murteessaadha. Buufata doonii Adulisii fi Asabii abbummaan fayyadamaa kan turte Itoophiyaan har'a kiraa buufata dooniif maallaqa biiliyoonota baasaa dinagdeen ishee gita maluun akka hin guddanne taasisaa jira. Gaaffiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa fala argachuun dinagdeen ishee lafarratti qofa osoo hin taane galaana irrattis akka fedhaa fi humna isaatti guddachuu eegala jechuudha. የአሰብና የመጽዋ ፖርቶች ነበሩ ኢትዮጵያ ስትጠቀማቸው ነበሩ ፖርቶች ኤርትራ ስትገነጠል እነዛ ፖርቶች ከኤርትራ ጋር ሄዷል ቡፈኒ ኢትዮጵያን ፈየደማ ቱርቴ አሰቢ ፊ ምጽዋን ቱረኒሩ ኤርትራን ጋፈ ፎቶቅጡ ቡፈኒ ሱን ገረሳፈኒሩ ብይ tokko gaafa fottoqtu adeemsi seeraa guutuu qabdu maali kan jedhu jira muuxannoon biyyoota biroo maal agarsiisa kan jedhu irra dhaabbannee yoo ilaallu fottoqqiin ኤርትራ adeemsi seera isaa guutuu hin turre ሌጋል ፕሮሰሱ የህግረቱ ሙሉ አልነበረም። ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የነበራት የባህር በር ባለቤትነቷ የማንነቷ አካል የሆነ ሀገር ነች። ኢትዮጵያን ሴና ገላና ጉዳ ከንቀብዱ ዲማ አባ ቀቤኙማ ኡላ ገላና ዲም ኤኙማ እሺ ብየ ተኤዳ ኤርትራን ብየ ወለበታቴ በረ ፈረንጆታ 1993 yoo fottoqtu ኢትዮጵያን ኡላ ገላና እሺ ከራ ሀቀራ ደቤን ቀብዴ ጅርቲ ከራ ኢፈ hin taaneen marii ummataa malee biyya itti cufame taateerti. Kanaafuu seerotaa fi keewwataalee murteessoo idil addunyaa akkasuma mirgoota biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne qaban irratti hubannoo waloo uumuu barbaachisa jechuudha. Gaaffiin ulaa galaanaa doongora siyaasa darbe kan sirreessu akkasuma egeree gaarii biyyaa fi dhaloota kan qajeelchudha. Dinagdeen Itoophiyaa humna isaa guutuun yoo guddate lammiilee ishee qofa osoo hin taane misooma waloo biyyoota naannawichaas kan mirkaneessudha. Kanaafuu dhimmi ulaa galaanaa dhimma biyyoolessaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane ajandaa waloo Itoophiyaa fi biyyoota ollaa hundaati. በእኛ በኩል አሁን ትልቁ ነገር ይሄንን አጀንዳ ማድረግ የህዝብ አጀንዳ ማድረግ አስፈላጊ ነው። gama keenya wanti guddaan ajandaa uummataa taasisuudha. Lammaffaa ammoo gaaffii mirgaa yoo gaafattu seenessi barbaachisaadha. Seenessoonni ammoo qorannoon kan deeggarame haqa kan giddugaleeffate ta'uu qaba. Itoophiyaan akkamitti dhabde akkamittis deebistee argatti kan jedhu uummata hubachiisuu barbaachisa. Dhimmichi dhimma hunda keenyaati. dhimma biyyoolessaa waan ta'eef uummata bira akka ga'u uummata gidduutti qaamolee dhiibbaa uumaa jiran biras akka ga'u adeemsi taasifamu ni jiraata jechuudha. የምናደርግበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። የምናነሳውን ታሪካዊ እይታ የምናነሳውን የማንነት የባህር በር የማንነት አካል መሆኑን ግንዛቤ መፍጠር አንዱ ትልቁ ስራ ነው ማለት ነው። ኡላ ገላና ኢረቲ ኢላልቺ ሴና ካሳ ጅሩ ኡላ ገላና ቃመ ኤኙማ ቢያሌሳ ኢትዮጵያ ተኡረቲ ሁበኖ ኡሙ ሆጂ ኢሳ ጉዳዳ ጀቹዳ ሁበቺሱን አከቱምሰን ታሲሱዳ ኢትዮጵያን ሁላ ገላና ዮ ቀባቴ ኢሼ ቆፋሚቲ ከንፈየዱ ነገኛ ፊ ተስገቢን ናናዊቸቲ ዋን ኡመሙፍ godaansa seeran alaa waan hambisuuf hundumtuu irraa fayyadama kan jedhu hubachiisuun barbaachisaadha. Hojiin baay'een hojjetameera. Imala dheeraa deemneerra. Naanna'ee boqonnaa kana cufuun barbaachisaadha. Biyyoota qarqara galaanaa waliin itti fufiinsan karaa nagaa fi kennanii fudhachuun akka fayyadamtu taasisuun barbaachisaadha malee hubannoo uumurratti hanga yoonaa adeemsi dheeran adeemameera. ይሄንን ሀብት ተጋርታ የምትጠቀምበት ሁኔታ በዘላቂነት ማለት ነው እና የምትጠቀምበት መንገድ መፍጠር ነው እንጂ ግንዛቤ መፍጠሩ ላይ ረጅም መንገድ የተከደበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። dhimmi hulaa galaanaa shira biyyoota diinaa itti fufiinsaan kan fashalsu badhaadhinaa fi misooma uummataa biyyoota gaanfa Afrikaa kan mirkaneessu dhimma murteessaa deebii akka argatu hunduu tumsuu qabudha. TV Afaan Oromootii gara oduu biroo qabannetti dabarraam. Qabeenya turizimii Itoophiyaan qabdu diinagdee biyyaatiif sirnaan oolchuudhaaf abbootiin qabeenyaa akadamicha irratti hirmaatan waamichi dhiyaate. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 17ffaa ta'een gabaasa raawwii ministeera turizimii dhaggeeffatee jira. Sattoota Shooma.
Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 17ffaa taa'een gabaasa raawwii ministeera turizimii dhageeffateera. Miseensonni mana marichaa haala misooma turizimiin wal qabatee yaada fi gaaffilee garaagaraa dhiyeessuun ministeerri turizimii Salaamaawit Kaasaa ibsa kennaniiru. Aanota godina Harargee Bahaa Malkaa Bal'oo holqa Naasii ol jedhamu fi fardeen uumamaa gaara Kunduddoo irra jiraatanii fi gaara Kunduddoo haa daawwatanii malee qabeenyi godinicha keessa jiru baay'ee fi ammallee kan hin misoominii fi irratti hin hojjetamin hedduu jira. Qabeenyi godinicha keessa jiru kan biyyaaf gahu ta'uu isaa ibsanii jiru yookaanis ragaa bahanii jiru. Isinoo qabeenya uummanni tiksuudhaan yookaan kunuunsuudhaan asiin ga'e kana akka mana hojii ministeera keessanitti dargaggoon naannawichaa yookaanis dargaggoon godinichaa carraa hojii akka argatanii fi akka biyyattiin galii argachuu maltu akka argattuuf maaltu hojjetamaa jira? በአማራ ክልል በኦሮሞ አስተዳደር ዞን በርካታ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ የመስህብ ሀብቶች ያሉ ሲሆን naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Oromootti iddoo argama qabeenya turizimii namtolchee fi uumamaa hedduutu jiru. Fincaa'aawwanii fi iddoo hawwata turizimii waggaa hedduu lakkoofsisee fi kanneen biroo hedduutu jiru. Haa ta'u malee bu'uuraalee misoomaa hin guuttanne ministeerri keessan maal akka karoorse osoo ibsitanii? ቅርሶችን መስህቦቻችንን በተናጠል ማልማት ብቻ ሳይሆን በክላስተር ማልማት የሚለው ሀሳብ የተነሳበትን አግባብ በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁ። Hambaalee fi iddoowwan hawwata turizimii keenya kilaasteraan misoomsuun murteessaadha. Turizimiin daangaa hin qabu. Qabeenya biyya keenya keessa jiru haa hafuuti. Biyyoota naannawaa qabeenyaan walitti hidhuun ni danda'ama. Ministeerri keenya iddoowwan hawwata turizimii 800 adda baasee hojjechuuf tartiiba qabsiiseera. Qabeenya turizimii jiru kana mootummoota naannolee waliin misoomsuuf sochii adda addaa irra jirra. ዘርፍ መንግስት የሰጠው ትኩረት የተሻለ በመሆኑ የተለያዩ ነባር የቱሪስት መዳረሻዎችን በመጠገን አዳዲሶቹንም በማስፋፋት ለተሰራው ስራ xiyyeeffannoon mootummaan seektarichaaf kenne olaanaadha. Madda turizimii turan haaromsuun haaraa babal'isuu irratti baay'een galateeffadha. Iddoon ani filatame Qidduus Laallibalaatti suphiin mootummaa Faransaayiin deeggaramuun hojjetamee fi uummanni galateeffateera. Hojiin kun mootummaa qofaan kan milkaa'u miti. Gama abbaa qabeenyaan maaltu hojjetamaa jira? የቱሪዝም ዘርፍ ላይ መንግስት ብቻውን ኢንቨስት አድርጎ ማለና አፍስሶ እነዚህን ሀብቶች ማልማት አይችልም። Damee turizimii irratti mootummaa qofti investi taasisee misoomsuu hin danda'u. Qabeenya guddaa barbaada. Kanaaf abbaa qabeenyaa fi uummata hirmaachisuun dirqama ta'a. Wanti hanga ammaatti jiru baay'ee jajjabeessaadha. Mootummaan hudhaalee damee turizimii hedduu isaa dhabamsiisaa jira. Iddoowwan hawwata turizimii kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiran caalatti misoomuu akka qabu eeraniiru. Haaluma wal fakkaatu manni marichaa walga'ii idilee 17ffaa taa'een labsii liqii baankii misooma investimentii Awurooppaa fi mootummaa Itoophiyaa, labsii liqii baankii eejensii misooma Faransaay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame raggaasiseera. Galmoota guddinaa fi misooma Afrikaa 2030 milkeessuudhaaf Afrikaan sirna faayinaansii addunyaa keessatti hirmaachuu akka qabdu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guuterees ibsan. Fooramiin misoomaa fi guddina Afrikaa 12ffaan magaalaa Finfinneetti taa'amee jira. Jamaal Nageessoo. Galmoota guddinaa fi misooma Afrikaa 2030 milkeessuu fi Afrikaan sirna faayinaansii addunyaa keessatti hirmaachuu akka qabdu barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guuterees ibsan. Fooramiin guddinaa fi misooma Afrikaa irratti xiyyeeffate 12ffaan magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Fooramiin kun dhimmoota ijoo guddinaa fi misooma Afrikaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, keessattuu immoo ajandaa Afrikaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2030 fi 2063 milkeessuuf murannoon hojjechuu akka barbaachisu himameera. Afrikaan bara 2030 hanga 2063tti kaayyoo guddinaa fi badhaadhinaa qabatte milkeessuuf qindoominaan hojjetamaa akka qabus himameera. Tokkummaa addunyaa ijaaruun biyyoonni deeggarsa maallaqaa guddinaaf akka taasisan gochuun
Hirmaannaan dhaabbilee maallaqaa addunyaa barbaachisaadha. Dinagdee dhugaa amma jiruuf wanti kun barbaachisaadha. Afrikaatti investimentii guddaan anniisaa haaromaa ni barbaachisa. Kun immoo ce'umsa gara anniisaa haaromaa taasifnuuf gumaacha olaanaa qaba. Waloon addunyaaf haa dhaabbannu jechuun barbaada. Rakkoowwan naannawaa mudatan furuu fi hojii ashaaraa magariisaa Itoophiyaan hojjette fakkeenya olaanaa akka ta'e dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessaa olaanaan Komishinii Dinagdee Afrikaa Kilaavar Gaateetee ibsa. Hojii milkii gama anniisaa haaromfamaatiin Itoophiyaan hojjetteef Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed galateeffataniiru. I wish to start by expressing my profound appreciation guddinaa fi misooma Afrikaatiif deeggarsa guddaa kan taasisan Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed galateeffachuun barbaada. Hoggansii fi murannoon isaan ajandaa Afrikaa 2030 irratti taasisan hammana kan jedhamu miti. Itoophiyaan hojiin ashaaraa magariisa fi anniisaa haaromfamaa irratti hojjette fakkeenya addunyaati. Afrikaan ajandaa 2030 fi 2063 milkeessuuf ammarraa jalqabee hojjechuu qabdi. Kanaafis murannoo fi murtoon gochaan dabalame amma irraa eegala. Sagantaa kana irratti kan argaman Ministeerri Muummee Yuugaandaa Roobiinaa Nabaanjaa fooramiin kun jecha gochatti jijjiiruuf carraa kan uumu ta'uu himan. Fooramiin kun jecha keenya gara gochaatti akka jijjiiruuf nu gargaara. Biyyoonni miseensaa hojii hojjetaa jiranii fi isaan galateeffachuun barbaada. Walitti dhufeenyi nageenyaa fi waraanaa jiru. Guddina Itoophiyaa galmeessuuf shoora olaanaa waan qabuuf furuuf hojjechuun barbaachisaadha. Biyyoonni Afrikaa ajandaa 2030 milkeessuuf naannawaa daldala bilisaatiif carraa banuu qabu. Kanaaf immoo biyyoonni hunduu hojjechuu qabu. Fooramiin kun guyyoota itti aananiif kan itti fufu yoo ta'u kanaanis dhimmoota anniisaa haaromfamaa fi dinagdee Afrikaa irratti bal'inaan ni mari'atama jedhamee eegama. Itoophiyaan qabeenya ofiitti fayyadamtee hirkattummaa bobaarraatii gara anniisaa haaromfamaatti ce'uun bu'aa guddaa argamsiisaa jirti. Hidha haaromsa guddicharraatii kaasee hanga anniisaa qilleensaa fi hurkaa lafa jalaatti ce'umsi indaastirii biyyattii Itoophiyaan darbee biyyoota ollaa anniisaa qulqulluunis walitti dhufeetti kan argamtudha. Heeraan Silashii dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Paampiin bishaanii misooma jallisiif gargaaru boba'aa hedduu waan fayyadamuuf qonnaan bultoonni kunniin bu'aa isaan argatan hanga dadhabbii isaanii turre. Amma garuu paampii humnaa aduun hojjetu fayyadamuun isaanii dadhabbii isaanii hambiseera. Soolaarii kanarra guddaa osoo hin fidee kana caalaa oomishuu nan danda'a. Anniisaa haaromfaman kanneen akka bishaanii, aduu, hurka lafa jalaa fayyadamuun gaaffii lammiilee ishee deebisuuf hojii kan eegalte Itoophiyaan qabeenya uumamaa qabdu fayyadamuun ammoo ka'umsa bu'uura tarsiimoo dinagdee magariisaa eegaltedha. Madaala uumamaa eeganii tursiisuun filannoowwan filmaataa yeroo waliin deeman ga'umsa isaanii Itoophiyaa qofaan kan daangaan osoo hin taane Afrikaa waliin ga'uu fi qonnaan bultoota bira darbees mootora indaastirii sochoosuu fi sharafa alaa biyyattiif argamsiisuuf kan kaayyeeffatedha. Warshaaleen gurguddoon madda anniisaa haaromfamaa oomishan tibbana Ministeera Muummee Abiyyi Ahmediin eebbifamanis Itoophiyaan adeemsa anniisaa qulqulluu ijaaruu eegalte caalaatti akka ariifachiisanii fi ce'umsa indaastirii kan si'eessanidha. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa fi Ayishaa lammaffaa akkasumas maddi anniisaa qilleensaa sallaa fi Aluutoo Laangaanoo yeroo gabaabaa keessatti akka goolabamu kan eegamu ammoo maddi anniisaa bishaanii hidha Kooyishaa fi kanneen biroo wixinee kanaaf sochoostudha. Ce'umsi kunis gama faalama naannoo ittisuun ga'een isaa guddaa yoo ta'u maddi anniisaa ishee 95 anniisaa haaromfamaa kan ta'e Itoophiyaan kunis tattaaffii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamachuuf taasiftuuf wabii ta'aa jira. Wixineen hojii yeroo gabaabaatti qabatamaa ta'an kunniin hojii Itoophiyaan humna anniisaa ardittii walitti dhuuf eegalteef ragaadha. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa fedhii haaromsaa anniisaa Afrikaaf mallattoodha. Nuti kanarraa kaanee gara anniisaa aduu, qilleensaa fi hurka lafa jalaatti akkasumas anniisaa niwukilaaraatti babal'isaa jirra. Mul'ata Afrikaa anniisaan walitti dhugoomsuun indaastriyaalaayizeeshinii guddisuun hojii faalama naannoo hir'isuu hojjechaa jirra. Yaadamni Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed arditti anniisaa qulqulluun walitti hidhuu kun sharafa alaa argamsiisuu bira darbee faalama qilleensa addunyaa hir'isuu keessattis ga'ee guddaa qaba. ተቋማችን የሚያመርተው ሙሉ ለሙሉ ከታዳሽ ኃይል ላይ ነው። dhaabbanni keenya anniisaa kan oomishu dhibba anniisaa haaromfamaarraati. Carraa kana biyyoota Afrikaa fi addunyaa biroo keessatti hin arginu. Kana gochuu danda'u keenyaan anniisaa qilleensa faaluu gara qilleensaatti gadi lakkisaa hin jirru. Hojiin anniisaa haaromfamaa babal'isuu Itoophiyaan eegaltee ibsituu biyyattii ta'ee fi bu'aa qabatamaa argamsiise kun addunyaan beekamtii kan itti kennedha. እነዚህ ሁሉ የክሊን ኢነርጂ investimentiin anniisaa qulqulluu kun hunduu sadarkaa idil addunyaatti Itoophiyaaf beekamtii kan kenne ta'uu isaan COP32 gara Itoophiyaa dhufuun Itoophiyaatti akka qophaa'u kan taasifame. Sababni inni guddaan Itoophiyaan ashaaraa magariisaan laggeen ishee qulqulleessuun walumaa galatti tarsiimoo isheen kunuunsa naannoo irratti hordoftuu fi bu'aa argamsiifteen addunyaan beekamtii kennuun
jajjabeessuuf kooppi 32 akka gara Itoophiyaa dhufu addunyaan murteesseera. Hojiileen kun hunduu Itoophiyaan annisaa haaromfamaan adda duree ta'uuf akka jettuuf agarsiiftuudha. Daawwataa kan jirtan bifa biyya TV Afaan Oromootii odeeffannoon keenya itti fufee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama raawwii hojii ji'oota 9 xumuruun kallattii gara fuulduraa kaa'e. Milkaa'ina dameewwan adda addaatiin argame cimsuudhaan yeroowwan hafan keessatti hojiiwwan hafan raawwachuun akka danda'amu hooggantoonni magaalittii yaada isaanii kennan himanii jiru. Heeraan Silashii yaada isaanii qindeessiteetti. ለወደፊት ከተማችን ትላልቅ ዓለም አቀፍ መድረኮችን ታዘጋጃለች። ገረ ፉለ ዱራቲ መጋላን ኬኛ ወልተጂወን ጉርጉዳን ቆጴሲቲ ካናፍ ከንተው ፕሮጀክቶን ጉርጉዶን ካሮርፈመኒ ሆጀተማ ጅረን ንጅሩ kanneen raawwachiisuun walqabatee hojiileen misoomaa hojjetamaa jiran sadarkaa isaanii eeggatanii akka hojjetamaniif itti fufiinsa akka qabaataniif hirmaannaan hawaasaa baay'ee murteessaadha. የትራንስፖርት መሰረተ ልማት buuraaleen misooma geejjibaa, daandiin bakki dhaabbii konkolaataa, daandiin lafoo, daandiin biskileetaa baroottan darban irraa karaa adda ta'een buuraaleen misoomaa kan itti diriirfame sosochii tiraafikaaf haala mijataa kan itti uumee fi kenna tajaajila geejjibaanis giddugala kennaa muuxannoo taanee jirra. Walumaa galatti damee geejjibaatiin bara itti raawwii gaarii galmeessineedha. ውሃን በተመለከተ gama bishaaniin boolla bishaanii 23 guyyaatti meetirii kuubii 60 gara hojmaataatti galchina jennee karoorfannee hojjechaa jirra. Bara kana boolla bishaanii qotuu xumurreera. Kanaaf kan paampii hojii teeknikaa kan biroodha. Boolli bishaanii 10 ta'u ammoo guutummaa guututti hojiin elektiroo makaanikaa xumuramee gara hojmaatatti seenee tajaajila kennaa jiru. Kanneen biroo ammoo ji'ootaan itti aanan hojiin boolla qotuu waan hafeef gara boolla 27tti ol guddisuun meetirii kuubii 60 karoorfannee gara hojiitti galchuuf hojjechaa jirra. Daawwattoota keenya amma odeeffannoowwan filannoo wajjin wal qabatanitti dabarra. Milkaa'ina filannoo waliigalaa torbaffaadhaaf dhaabbileen dhimmamtootaa qindoominaan hojjechuu qabu jedhame. Qindoominni dhaabbilee kunis uummatni mootummaa barbaadu akka filatuuf haala mijeessuurra darbee haqummaa adeemsa filannichaaf shoora olaanaa kan qabaatu ta'uun ibsamee jira. Obsaa hirphaa dabalata qaba. Biyya tokko keessatti filannoo fudhatama qabu gaggeessuun mootummaa cimaa fi bu'uura uummataa qabu hundeessuuf riqicha murteessaadha. Milkaa'ina filannoo keessatti utubaa kan ta'an gaheen boordii filannoo fi dhaabbilee haqaa olaanaadha. Ergama biyyaalessaa kanas milkaa'inaan xumuruuf Inistituutiin haqaa fi seeraa federaalaa dhaabbileen kunneen qindoominaan akka hojjetanii fi ogeessotaafis leenjii ijaarsa dandeettii kennuun gahee isaa bahata. የፌዴራል ሕግና ፍትህ ኢንስቲትዩት በየ5 ዓመቱ ምርጫዎች በሚካሄዱበት ጊዜ ኢንስቲትዩትን ሴራ ፊ ሀቃ ፌዴራላ ወይተ filannoo waggaa 5 adeemsifamu waltajjiiwwan garaagaraa mijeessuun keessumaa seeronni filannoo waliin waltuttuqii qabanii wayita bahan seerota kunneen gama fooyyessuun leenjiiwwan akka kennaman gochuun ogeessonni seeraa boordiin filannoo fi lammiileen biyyattii guutummaatti filannoo wal qabatee hubannoo akka argatan gama gochuutiin hojjetamaa tureera. Ammas filannoo waliigalaa torbaffaa biyya keenyatti adeemsifamuun wal qabatee ogeessota ramaduun akkasuma boordii filannoo waltajjiiwwan garaagaraa wayita mijeessu achirratti argamuun hubannoo seeraa akka qabaatan adeemsa maal ta'uu akka qabu irratti muuxannoo biyyoota biroo dhiyeessuun hubannoon akka uumamuu gochuu irratti argamna. Filannoo waliigalaa torbaffaa nagaan akka xumuramuuf qaamoleen nageenyaa qophii isaanii xumuraniiru. ለሁሉም በሚሆን መልኩ ከስጋት ነፃ የሆነ ቢፈ ነመ ሁንዳፍ ta'uun karaa sodaa kamirraa'uu bilisa ta'een fi gidduseentummaa qaama kamiyyuu malee lammiileen mootummaa mataa isaanii akka filatan haalota nageenya sirritti sirreessee hojjeta. Nageenya ni kabachiisa. Gochaaleen yakka kamiyyuu wayita raawwataman sirritti qorachuun yakkamtoota seeratti dhiheessa. Kana ammas hanga filannoon xumuramee bu'aan isaa ummataaf ifoomutti sa'aatii 24 ni hojjeta. Bu'aan filannoo hiika kan qabaatu madaala seeraa irra kaa'amee haqa qabeessummaan isaa wayita mirkanaa'u qofadha. Haqa qabeessummaa fi bilisummaa filannoo gama mirkaneessuutiin manneen murtii lafee dugdaa ta'anii tajaajilu. ምርጫን በሚመለከቱ ጉዳዮች የተለያዩ አካላት መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን
dhimmoota filannoo ilaallataniin waliigaltee dhabuu qaamolee garaagaraa gidduutti uumamu wayita dhiyaataniif seera bu'uura godhachuun qoratanii murteessu. Ga'een lammataa manneen murtii heera mootummaa kabachiisudha. Adeemsa filannoo keessatti qaamoleen yakka hojjetan yoo jiraatan himannaan wayita dhiyaate bu'uura godhachuun sirritti qoratee ragaa barbaachisu hunda qulqulleessee dhiyeessuun murtee kenna. Akkasumas qaamolee itti gaafatamummaa qaban itti gaafatamaa taasisuun ga'ee manneen murtiiti. Adeemsa filannoo keessatti dhaabbileen qindoominaan wayita hojjetan uummatni mootummaa barbaadu akka filatuuf haala mijeessuu irra darbee adeemsa filannichaaf milkaa'ina caalu ta'a. ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ሲካሄድ Itoophiyaa keessatti filannoon wayita gaggeeffamu tokkoon lammiilee wanta irraa eegamuu bahuu qaba jedheen yaada. Isaan alatti filannichi akka milkaa'uuf qaamoleen xiyyeeffannoon kennameef jiru. Fakkeenyaaf poolisii, boordii filannoo, manneen murtii, abbaa alangaati. Qaamoleen kunneen qindoominaan hojjechuun irraa eegama. Wayita waloon hojjetan bu'aan isaas kan gaarii ta'a. Dhaabbileen ciccimoo ijaarsa sirna dimokiraasii cimsuun bu'aa filannoo olaantummaa seeraa itti mirkanaa'ee fi amanamummaa uummataa qabu akka galmaa'u taasisu. Jiraattonni magaalaa Hawaasaa filannoo waliigalaa torbaffaa irratti paartii ofii barbaadan filachuuf qophaa'uu isaanii dubbatanii jiru. Waltajjii falmii paartilee siyaasaa taasifamaa jiraas guyyaa filannoon murtee sirrii akka kennuuf nu dandeesseeraas jedhanii jiru. Yaada isaanii obsaa hirphaa akka ta'anitti qindeesseera. የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርጉትን ፈልሚ ፓርቲሌን ሲያሳ ታሲሰን ቴሌቪዥኒidhaan argee jira dhaga'ee jiras kanarra dhaabbachuun paartii dinagdee biyyaa guddisu dhalootaaf ashaaraa kaa'uu fi biyya akka biyyaatti itti fufsiisuu danda'u filachuuf akka kootti qophiidha. የሚበጀውም ለመምረጥ እንደኔ ዝግጁ ነኝ። ማን ይበጀናል የሚለው ፓርቲ ከምቱ ኑፍታ kan jedhu hundi keenya tilmaama keessa galchinee qabanneerra. Anis gama kootiin paartii dargaggootaaf ga'ee guddaa taphata jedhee yaadu akkasumas naaf mala jedhee itti amanu nan filadha. mootummaan barbaadu kanan filadhu kaardii qofaan filannoon immoo waggaa 5 boodadha kan inni dhufu. Kanaaf mootummaanaaf ta'u filachuun dirqama koo nan bahadha. Hawaasnis akkasuma gochuu qaban jedha. ለህዝቡ ለሀገሪቱ anaaf kamtu fayyada guddina biyyaa fi uummataaf kan jedhu adda baafadheera. Kanaaf abaluun filadhaa otoo hin taane garuu adda baafadhee qabadheera. Caamsaan 24 wayita ga'u immoo paartiin na fayyada jedhee adda baase kana nan filadha. ካርድ መውሰድ አንደኛ kaardii fudhachuun koo dirqama lammummaati. Namni tokko hanga lammii biyya kanaa ta'ee jirutti kaardii qabatee mirga filachuu filatamuu fi filachiisuu osoo bahateen jedha. Anis gama koon akkas gochuun dirqama lammummaa koo nan bahadha. በጸጥታውም በኢኮኖሚ ፓርቲleen wayita waltajjii filannoo gama nageenyaa dinagdee fi jireenyaan fooyya'insa akka fidanii fi Itoophiyaa jabduu taatee ni ijaarra jechuun beeksisaa turan. Kun immoo barnoota gaarii qaba jedhee yaada. ህዝቡም ራሱ የወሰደውን ካርድ በአግባቡ Uummanni mataansaa kaardii fudhate sirnaan kaa'uun guyyaa jedhame irratti dhiyaatee sagalee isaa kennuu waan qabuuf of eeggannoon qabachuu danda'uu qaba. Ani gama koon akka qabeenya dhuunfaa kootti kiisii koo keessa kaawwadheen jira. Maaliif yoo jette na fayyada jedhee waan yaaduufi. Itoophiyaan ይመራል ብለን Itoophiyaan ni geggeessa ni jiraachisa yookaan wanta fooyyee qabu ni fida jennee kan yaannuu filachuuf kaardii fudhanneerra. Fudhachuu qofaa otoo hin taane guyyaa filannoo ba'uun mootummaa mataa isaa filachuu akka qabu amanuu qaba. እንደ ግለሰብ ግንቦት 24ን በጉጉት ነው የምጠብቀው. ani akka nama dhuunfaatti caamsaa 24 hawwinan eega. Kaardii koos of eeggannoon kaayira. Paartii naaftaa bakka na bu'a jedhee yaadu filachuu fi barii barraaqaa sa'aatii 12tti deemuun ashaaraa koonan ka'a. Daawwattoota keenya odeeffannoon ammas itti fufee jira. Qabeenya albuudaa sochii dinagdeef bu'uuraa ta'an keessaa tokko oomisha sibiilaati. Sibiilli maashinoota sirna dinagdee dandeessaa hojiirra oolchuudhaaf dandeessan oomishuudhaan guddina dinagdee biyyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Kanumarraa ka'uunis mootummaan damee oomisha sibiilaatiif xiyyeeffannaa kennuun hojjechaa jira. Seenaa Sangirmaa. Biyyoonni oomisha sibiilaaf xiyyeeffannaa kennuun hojjetan bara warraaqsa indaastirii keessa damee indaastiriin guddina olaanaa galmeessuu danda'aniiru. Biyyoonni kunneen wayita ammaas biyyoota addunyaa diinagdeen badhaadhan keessatti ramadamu. Itoophiyaan qabeenya sibiilaatiin kan badhaate yoo ta'e illee qabeenya kana misoomsuuf xiyyeeffannaan kana dura kenname gadi aanaa waan tureef oomisha sibiilaa sharafaalaa olaanaadhaan alaa galchaa turte. Fooyyessa diinagdee booda garuu sochiin qabeenya sibiilaa guddina diinagdee biyyaaf oolchuu eegalameera. Sochii eegalame kanaanis damicha keessatti carraa hojii bal'aa uumuun akkasumas baasii sharafaalaa hir'isuun danda'ameera. ተስፋ የሚሰጥ ነው። በብረቱ እንትን ውስጥ በፊት
xiyyeeffannaan oomisha sibiilaaf kenname kan abdii namatti horuudha. Kana dura biyya keenyatti balbalaa fi foddaatu hojjetama ture. Maashinaroota oomishuun iyyaalamu ture. Amma garuu maashinoota gurguddaa oomishaa jirra. Xiyyeeffannaa mootummaan damichaaf kenneen maashinoota adda addaa sharafa alaa miliyoona hedduun galaa turan asumatti humna biyya keessaan oomishaa jirra. ሌሎች ማሽኖችን ሰርተናል ትልልቅ ማሽኖችን keessumattuu maashinoonni dameewwan misoomaa adda addaa keessatti tajaajila garaagaraaf oolan biyya keessatti oomishamuu eegaluun isaanii imala badhaadhina biyyaa milkeessuuf eegalame saffisiisuuf kan dandeessisuudha. የሰራናቸው ያሉት አንድ የአኒማል ፊድ ፕሮሰሲንግ ማሽን maashina nyaata beeyladootaa qindeessuuf oolu akkasumas maashina hafteewwan qonnaa adda addaa gara cileetti jijjiiruuf dandeessisuu fi maashina bilookeettii oomishuuf gargaaru hojjetaa jirra. Wayita ammaa bu'aaleen sibiilaa guddina dinagdee mandhalee saffisiisuuf adda baafaman keessatti hojiirra oolan oomishamaa akka jiran himameera. ለማይኒንጉም ለአግሪካልቸሩም ለኮንስትራክሽኑም ለቱሪዝሙም akka biyyaatti damee albuudaa qonna ijaarsa turizimii fi kanneen biroo keessatti waan hin guutamnetu jira. Kunis maashinoota oomishuudha. Maashina akka Itoophiyaattis ta'ee akka guutuu Afrikaatti alaa galu Itoophiyaatti oomishuu qabna jedhamee gara hojiitti galamee jira. Maashina jechuun immoo sibiila jechuudha. Biyya jechuunis sibiila jechuudha. Sababni isaas addunyaa irratti biyya oomisha sibiilaa malee qaroomina irra gahee hin jiru. Itoophiyaan qabeenya sibiilaa fi humna namaa qabdu damicha irratti hirmaachisuu qabdi yaada jedhuun hojjetamaa jira. Maashinoota dameewwan guddina diinagdeef murteessaa ta'an hunda keessatti hojiirra oolan oomishamaa jiru. እያንዳንዱ ሴክተር gama biraan maashinoonni gurguddaan sibiilota adda addaa oomishuuf oolan ammaan kanas biyyoota alaa irraa galaa kan jiran yoo ta'u wayita maashinoota kanneen biyya keessatti oomishuun danda'ametti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa warshaalee fi indaastiriiwwan gurguddaan dursuuf carraa bal'aa akka qabdu ni amanama. Carraa jiru sirnaan fayyadamuu fi oomisha sibiilaaf haalli mijataan akka uumamuuf manni marii ministirootaa labsii kan baase yoo ta'u kanaanis dhaabbilee oomisha sibiilaa irratti bobba'aniif ministeerri albuudaa eeyyama kennuun isaa kan yaadatamudha. Sochiiwwan akka kanaa fi isaan biroo mootummaa jijjiiramaan eegalaman badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu fi guddina dinagdee saffisiisuuf kan dandeessisanidha. Liqiin dhaabbileen misooma mootummaa kanaan dura fudhatanii turan Itoophiyaa idaa keessaa kan galchee turedha. Jijjiirama biyyattiitti dhufee hordofee haaromsa taasifameen amma dhaabbileen misooma mootummaa kunneen kisaaraa irraatii gara bu'a qabeessummaatti ce'anii jiru. Yerusaalem Shimallis bal'ina oduu kanaa qindeessiteetti. Itoophiyaatti dhaabbileen misooma hedduun biyyaaf faayidaa olaanaa argamsiisu jedhamanii karoorfaman yeroo dheeraaf bu'aa osoo hin buusin turaniiru. Biyyaaf bu'aa buusuun hafee liqii biyya alaa fi keessaa hedduun danqamanii kan turan dhaabbileen kunneen diinagdee biyyattii immoo qarqara diigamuu irraanis gahanii turan. Kun hundi ibsituu dhaabbilee misooma mootummaa waggoota 10 fi 15 dura turaniiti. እንደ ሀገር ትልቅ ስህተትም የሰራንበትም ስቲል አሁንም እያስከፈለን ያለው ነገር ምንድነው? Akka biyyaatti dogoggora guddaa kan itti hojjennee fi ammas kan gatii nu kaffalchiisaa jiru maalidha? Rakkoon raawwii piroojektota yeroo sana ture dhaabbileen mootummaa galii sharafa alaa argamsiisuun irra jiraatu waan hin galchineef biyyattiin idaa alaaf akka saaxilamtu taasisi. Dhaabbileen kun rakkoo walxaxaa keessa galuu isaan irraan kan ka'e tokkoffaa diinagdeen biyyaa akka miidhamu godheera. Inni biraan qisaasamni qabeenyaa guddaan uumameera. Kanaan dhaabbilee misooma mootummaa hunda jechuu hin dandeenyu. Garuu hedduun isaanii kana keessa darban. እንድንገባ ያደረግነው ያው ሁሉም የመንግስት ልማት ድርጅት ማለት አንችልም ግን አብዛኛው በዚህ ውስጥ ነው እንትን ያደረገው mootummaan jijjiiramaas akkuma gara aangootti dhufeen dhaabbilee misooma kanneen irratti jijjiiramni bu'uuraa akka dhufu taasiseera. Dhaabbileen misoomaa caasaa dhaabbatummaa dhabanii biyya gara kasaaraa diinagdee hamaatti geessan kunneen ba'aa isaaniin uummataa fi mootummaa osoo hin kuffisinis furmaata argataniiru. መንግስት ትክክለኛው እርምጃ የወሰደው Tarkaanfiin sirriin mootummaan fudhate jalqaba irratti dhaabbileen misooma mootummaa fi imaammanni mootummaa akka gargar bahan godhame. Mootummaan garuu dhaabbilee kanarraa gama lamaan fayyadama. Tokkoffaan abbummaa hanga qabutti dhuma waggaa irratti bu'aa argame qooddata. Lammaffaan dhaabbileen kun bulchiinsi isaanii giddu seentummaa mootummaa irraa bilisa akka ta'u godhame. Kunis gibira ni kaffalu. Piroojeektii isaaniis sirnaan raawwatu. Yoo kun hin taane mootummaan maaliif jedhee gaafata. Kanaaf haalli akkasii uumamuun isaa waan guddaadha. ይህንን አይነት ትይዩ የሆነ መስተጋብር ራሱ መፍጠሩ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። dhaabbileen kunneen amma maqaa isaanii haaromsaniiru. Misooma biyyaa ceesisuufis dhaabbilee abdatamanis ta'aniiru. ከ2014 ጀምሮ አጠቃላይ ዓመታዊ ገቢ
bara 2014 irraa eegalee galii waliigalaa birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 4 irraa gara tiriliyoona 2.1tti guddachuu danda'eera. Waggoottan afran darban dhibbantaa 50 guddachuu danda'eera. Dhibbantaa 40 gibira biyyattii kan kaffalan dhaabbilee investimentii holdingii Itoophiyaa 41dha. የሀገሪቷን ታክስ የሚከፍሉት 41ዱ የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ተቋማቶች ናቸው። dukkana kaleessaa keessaa bahuun gara ifa badhaadhinaatti malaa kan jiran dhaabbileen kunneen guddina Itoophiyaafis daandii saaqaa jiru. Naannoo Amaaraatti sagantaa ashaaraa magariisaa ganna dhufuu gaggeeffamuuf biqiltoonni faayidaa diinagdee fi sirna koo naannichaa bu'uureffatan qophaa'aa jiraachuu biiroon qonnaa naannichaa beeksiseera. የተጋጋጡና የተራቆቱ መሬቶችን እንዲያገግሙ በማድረግና ወደ ምርትና ምርታማነት ስራ ማስገባት ስራ lafa qorqamee fi gogee qullaatee akka dandamatu gochuun hojiin oomishaaf oomishtummaa dabaluu hojjetameera. Kuduraa fi muduraa wal qabatee keessattuu kanneen gara jalqabaarra dhaabbatan xiqqoo rakkoo qabu turan waan ta'eef gara boodarra fooyya'aa dhufanii bu'aa buusaa jiru. Adeemsa keessa naannoo magaalotaattis biqiltoonni magariisummaa fi miidhagina magaalaa dabalan dhaabamaa turaniiru. Kanaafuu dhaabbiin akkuma waliigalaatti taasifame dhaabbii biqiltuu hunda galeessaati. ስለዚህ አጠቃላይ ተከላው ሁለገብ የሆነ ተከላ ነው ሲካሄድ የቆየው። Biiroo qonnaa naannichaatti Daayrektarri eegumsaa fi itti fayyadamaa qabeenya uumamaa Ismalaalam Mihirat naannichatti ganna dhufurraatti lafa hektaara 200,000 fi 54,000 irratti kan dhaabamu biqiltuu miiliyoona 1 fi 700,000 ol qopheessuudhaaf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. ከ75,000 በላይ ችግኝ ጣቢያዎች ወደ ስራ ገብተዋል። ይሄ በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ገብተው ችግኝ በማፍላት ላይ ናቸው። buufataaleen biqiltuu 75,000 olii guutumaan guututti hojiitti galanii biqiltuu qopheessaa jiru. Ganna baranaaf ni qopheessina jennee kan karoorsine biqiltuu biiliyoona 1.7 hanga ammaatti biqiltuu biiliyoona 1.5 yookaan dhibbantaan 81 qophaa'aa akka jiru lakkoofsaan nu gaheera. Baatii ebilaa kana keessa hammi biqiltuu qophaa'uu dabalaa deema. Iddoolee gammoojjummaa qabanitti biqiltuun baatii bitootessaa dhaabbate ammatti lakkaawweef ni dhaqqabu. Kanaafuu haala kanaan qophaa'aa jirra. Iddoo boolla qophii ilaalchisees lafti hektaara 254 olii ni qopheessina jennee sanaa ol qopheessineerra. ቦታ ዝግጅት ጋርም በተያያዘ ከ254,000 በላይ ሄክታር እናዘጋጃለን ብለን ኦልሞስት ከዛ በላይ Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irratti odeeffannoon bifa biyyaa marsaa lamaatiin simbira gahaa ture kanan gammaatti hordofaa turtanidha. Odeeffannoowwan kanneen ogeessota istiidiyoo mara wajjin taanee simbiraan geenyetoo jirra. Odeeffannoo bifa biyyaa kanneen simbira darban karaa doot istiriimii ETV Afaan Oromoo karaa feesbuukii yuutuubii fi sa'a 4 irraa eegalee immoo televezyiinii keessaniin irra deebiin hordofuu dandeessu. Odeeffannoo kanneen waliin Taaddasaa Tarrafasii wajjin turtii taasisan jira. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Fayyaa argadhaa jennaa nagaan bulaa. addunyaa waltajjii wal dorgomiti guddinaan milkaa'uuf kan milkaa'an ilaaluun hin badu kan sirraa eegamu michuurraa liqeeffattee tajaajiloota maamila hawwatan dhiyeessuudha. Wi-Fi galchineerra. Jijjiirama guddaadha. Atis kan sirraa hanqate yaaduun liqii dijitaalawaa michuu wubummaa malee siif mijatan amma humna keetii ji'aan kaffalatu liqeeffachuu qofa. Akkana PlayStationii. Gabaan yeroo akkanatti ho'u kan jalaa qorre immoo isa ho'eef deemee ilaaluun maamiltoota gammachiisuuf mala filatamaa liqii saffisaa michuu tokko yeroo wanta haaraa dhiyeessu inni biraa kan qabu yeroo fooyyessu guddinni tokko isa biraa jajjabeessa. Hundumtuu liqii michuun milkaa'inaan saffisu tajaajiloota haaraa maamiltoota dhiyeessuun liqii saffisaa qulqullina tajaajila guddisuu isin dandeessisu. Har'uma michuurraa fudhachuun jijjiirama agarsiisa. Michuu akka maqaasaa. Yee gurbaa kaffaltii ibsaan kaffallee ibsaan hin badeem.
bakkuma jirru taanee teelee birriin